Ashamar Kafune, Kabajamuda to the Kenya, Etv Afaan Oromoo, odeeffannoon bifa biyyaa yeroo hundaa wiixata Amajjii maataatti sa'aatii 12 amma sa'aatii 2tti marsaa lamaan simbiraan geenyu kan guyyaa har'aa eegaleetti kan jiru odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraa marsaawwan lamaan keessatti qabannee simbiraan gahuudhaaf qophoofnee jirra. odeeffannoowwan kanneen simmuudhaan sin waliin turtii kan taasisnu himma beektashummaa fi naannoo sana amaaratti sin isaan gaadhumaattiin waliin turaanuu daawwadhaan immoo affeeraa keenya odeeffannoo keenya bifa biyyaa marsaa jalqabaa oduu ijoon kan eegallu ta'a. Filannoon marsaa torbaffaa milkaa'inaan akka raawwatamuu fi mootummaan qophii gahaa taasisuu afyaa'een mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo himaniiru. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32ffaa qopheessuudhaaf kan filatamte hojii qabatamaa kunuunsa qabeenya uumamaan irratti hojjetteen ta'uu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Geetuu Gammachuu himan. xiyyeeffannoo damee turizimii fi sadarkaa mootummaatti kenname bu'uura godhachuun harri basaqaa xurree misoomaa qabateera jedhame. odeeffannoo maddeen alaa keessaa Taayiwaan dhimma daldalaa irratti US Ameerikaa waliin waliigaltee waliigalaa irra gahuu ishee himame. Egaan daawwattoota kunneen oduuwwan ijoodha. Tan sun ammoo odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortiitis egaa odeeffannoowwan bifa biyyaan simbiraan geenyu keessatti argamu odeeffannoowwan ijoo ispoortii biizinasii qabatanii ammoo darbeewwan keenya asitti argamu biizinasii nu biraan ga'uudhaaf mangistuu akkuma asitti argameera ijoowwan isaanii maalidha booda daawwattoota biraan kan geessu mangistuu ta'uu dandeessa. Galatuma himma beetii fi wasaneeni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan bifa biyyaa keenyaan odeeffannoowwan biizinasii qabanneeti kan jirru odeeffannoowwan biizinasii ijoowwan isaanii isinitti himuudhaa fi mootummaan yeroo ammaa kana bittaawwanii fi gurgurtaa karaa elektirooniksiitiin taasifamu jajjabeessuudhaa fi hojjechaa akka jiru ministeerri maallaqaa ibseeti kan inni jiru kana bal'inasaa boodarraa kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Ministeerri daldalaas immoo gama fooyya'insa dinagdeetiin hojiiwwan hojjetamaniin investimentiin biyya alaa hedduminaan biyyattii keessatti akka carraa argatan taasisuu isaa ibseeti kennee jiru. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa immoo maamiltoota isaa qusadhaa badhaafamaatiin bara kana badhaafaman badhaaseeti jira eenyuuf badhaafaman kan jedhu seegaa bal'ina odeeffannoo biizinasii keenyaatiin boodarra qabannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Investimentiin biiroon investimentii fi industirii Oromiyaas immoo hojiiwwan gama kanaan hojjetaman cimsuu keessatti karoora qabamee milkeessuudhaa fi hojii gurguddaa hojjechaa jiraachuu isaa ibseeti kennee jiru. Kanas bal'ina isaa boodarra qabannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Hayya galatoomii mangistuu odeeffannoo ispoortii Joosaanuu biraan ga'uudhaaf immoo asistiidootti fayyeeraa marga argameeti kan inni jiru fayyeeraa akka mooltee odeeffannoo ijoo ispoortii daawwattoonni gara boodaa maaliin si'a eegan. Galatoomaa wasanii fi mabeetii daawwattoonni keenyas akka mooltanii odeeffannoo ispoortii hedduu kan biyya keessaa fi biyya alaa qindeeffanneeti kan jirru odeeffannoo ispoortii biyya keessaatiin jiilli atileetiksii Itoophiyaa kan qaxxaamura biyyaa irratti addunyaa irratti hirmaachaa ture gara biyyaatti deebi'eeti kan jiru simannaan taasifameeti jira. Liigii tokkoffaa Oromiyaan Ramaddiin Caammoo magaalaa Shaambuutti gaggeeffamaati kan jiru dorgommii ajaa'ibaati kan gaggeeffamaati achitti jiru jechuudha. Odeeffannoo kana bal'inaan qindeeffanneeti kan jiru odeeffannoo ispoortii maddeenaatiin immoo waancaa Kaarabaa'oo waancaa FA Kaappii Ingilaand Ramaddiin itti aanu ifoomeeti kan jiru eenyutu eenyu waliin morkata kan jedhu qindeeffanneeti kan jiru jechuudha. Akkasumas waancaa FA Kaappii Ingilaandiin walakkaa xumuraa kan immoo xumuraaf darbuudhaaf taphni marsaa jalqabaa har'aa fi boruu taphatama har'a tapha tokko taphatama boruu immoo taphni biraan taphatama jechuudha. Akkasumas seeree Itaaliitiin taphoonni murteessoon kaleessa taphatamaniiru qabxiiwwan galmaan isin biraan geenya kana gama biraatiin immoo Manchester United leenjisaa haaraa yookaan immoo yeroodhaaf hanga bara xumura dorgommii kanaatti qacareeti kan jiru eenyu kan jedhu booddeerraa kan isin biraan geewu ta'a jechuudha. Odeeffannoo biraallee qindeeffanneetu jira bal'inaan booddee walitti deebina. Hayyee mangistuu fi fayyeeraa odeeffannoo ijoowwan nu biraan geessanii fi galatoomaa jenna boodarra bal'inaan akka walitti deemnu ta'a nagaan turaa hagasitti daawwattoota keenya kanatti aansuun ammoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaatti daqiiqaa muraasaan booda isin bira gahaa nu waliin turaa isiniin jenna. Mariin hundumtuu injifataa akka ta'uudhaaf gargaara. Itoophiyaanis rakkoolee walxaxaa barootaa keessaa bahuudhaaf marii biyyoolessaa erga eegaltee bubbulteerti. Kun fiixa akka bahuudhaaf deeggarsa hunduma keenyaa gaafata. Otuma dubbannu
Mariin biyyoolessaa Itoophiyaan waggootaaf gaggeessaa jirtu kun sadarkaa maalirra jira? Xiyyeeffannaa keenya baatii amajjiiti. Addunyaan kan yeroo kamirrayyuu caalaa gara dirree tokkotti dhufteetti. Teeknooloojiiwwan haaraan guyyaa guyyaadhaan kalaqaman jireenya hawaasaa salphisuu bira darbee bu'aawwan teeknooloojii akka dhandhamannu nu taasiseera. Dijitaal Itoophiyaa 2025 bu'aawwan gaggaariin galmaanii karoorri 2030 ifatti eegaleera. Dijitaal Itoophiyaa irraa biyyattiin maal fayyadamte? Fayyadamni isaa akkamiin ibsama? Sadarkaan itti fayyadama hawaasaa haala kamiin ilaalama? Kallattii xiyyeeffannoo baatii amajjii Etv Afaan Oromootti isin biraan geenyudha. Itoophiyaan gama annisaa haaromfamaa fi misooma ashaaraa magariisaatiin sadarkaa addunyaatti hojiiwwan boonsaa hojjechuu irratti argamti. Hojiiwwan agaammaatti gama kanaan hojjetamaniinis biyyattiin sadarkaa addunyaatti beekamtii fi badhaasa gurguddaa argattee jirti. Kallattii mootummaa ida'amuutiin damichaan hojiin hojjetamaa jiran maal fakkaatu bu'aawwan akkamitti argamaa jiru ka jedhu xiyyeeffannoo oduu keenya baatii amajjiidha. Ulaan galaanaa biyyoota addunyaatiif dhimma birmadummaa fi dinagdeeti. Kanaaf hunduu ulaa galaanaa argachuudhaaf dhimma ni hojjetu. Itoophiyaan seenaa keessatti bara tokko ulaa galaanaa qabaachaa turte. Garuu dogongora seenaatiin akka dhabduu taasifamee jira. Ammatti qabeenya guddaa dhabde kana gama nagaatiin argachuudhaaf sochiin eegaltee cimeetti fufee jira. Gaafii ulaa galaanaa kana milkeessuudhaaf tokkoon keenyarraa maaltu eegama kan jedhuu fi kanneen biroos baatii amajjii keessa isin biraan geenya. Itoophiyaan biyya qabeenya garaagaraatiin badhaatuu fi beekamtuu taatedha. Haa ta'u malee qabeenya ishii kana sirnaan ittiin gargaaramne. Kaanis seeraan ala dhabuu dandeesseetti. Dhaloonni har'aa'oo itti gaafatamummaa kaleessaa fi har'aa baachuudhaaf maaltu irraa eegama kan jedhuu fi faayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuudhaan oduuwwan ji'a amajjii isin biraan geenyu keessaati. Odeeffannoo keenya oduu gaggabaaboo jalqabaa qabanneen kan eegallu ta'a. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan milkaa'inaan akka adeemsifamuuf mootummaan qophii barbaachisu hundaa taasisuu afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo himanii jiru. Obbo Taaggaseen kana kan ibsan waltajjii marii biyyaalessaa mana maree waloo seera baastota har'a taa'amuu eegalee irratti ta'uun himamee jira. Waltajjiin maree biyyaalessaa mana maree waloo seerota baastotaa kan qophaa'e akkasumas filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan gahee manneen maree ooditii seeraa akkasumas ammoo sanadoota qorannoo bajetaa fi faayinaansii irrattis mari'atamee akka jirudha kan ibsame. Waltajjii maree waloo seerota baastotaa biyyaalessaa nageenyaa fi misooma waaraa mirkaneessuun hawaasa siyaasaa fi dinagdee waloo qabu ijaaruufis murteessaa ta'uudha Obbo Taaggaseen kan ibsan. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan milkaa'inaan nagaa fi haqummaan akka adeemsifamuuf mootummaan qophiilee barbaachisan hundaa taasisuu afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo waltajjii marii kana irratti ibsanii jiru. Ayyaanni bara haaraa beenchii biistii baarii sagantaa adda addaatiin miizaan amaanitti kabajameeti kan jiru. Kabaja ayyaanichaa irratti afyaa'iin mana maree federeeshinii obbo Ageenyoo Tashaagar dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannolee akkasumas qaamoleen hawaasaa adda addaa argamanii jiru. Itoophiyaanonni seenessaa qeenxee garaagarummaa babal'isan keessaa ba'uudhaan dhimmoota tokkummaa biyyaalessaa cimsan irratti xiyyeeffachuu akka qaban afyaa'iin mana maree federeeshinii Ageenyoo Tashaagar saganticha irratti himanii jiru. Ayyaanonni akka biistii baarii tokkummaa fi obbolummaa cimsan caalmatti cimanii kan itti fufan ta'us ibsanii jiru. Ayyaanni kun waggaa waggaadhaan dhuma ji'a muddee yookaan ammoo jalqaba ji'a amajjii irratti kan kabajamu yommuu ta'u kunis egaa yeroo midhaan sassaabame xumuramee gara gombisaatti galeedhaas jedhamee jira. Ayyaanni biistii baarii yeroo kabajamu kan haalootti walitti qabatan walitti araaraman ayyaana dhiifamaa araaraa waliigaluu fi obbolummaa ta'uu pirezidaantiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa Dr. Nagaash Rogeeshoo ibsanii jiru. Ayyaanni kun sirnoota mimmiidhagoo hedduun kan kabajamu yoo ta'u gugsii fardaa agarsiisa meeshaalee aadaa eebbaa abbootii fi taateewwan birootiin dabaalamuun kan kabajamudha.
Kan daawwachaa jirtan Etv Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin isin biraa gahaa jirudha. Odeeffannoo bifa biyyaatti daawwachaa kan jirtanii oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Ijaarsi seenessaa waloo hirmaannaa qaamolee hundaa kan barbaadu piroojeektii biyyaalessaa ta'u hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud ibsan. Waltajjiin marii seenessaa waloo ijaaruu irratti xiyyeeffachuudhaan magaalaa Jimmaatti guyyoota lamaaf taa'amaa ture. Hayyoota hooggantoota mootummaa naannoo fi federaalaa akkasumas artistoota maanguddoota biyyaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee ibsa waloo baasuudhaan xumuramee jira. Sirna cufiinsaa waltajjichaa irratti haasaa kan taasisan hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud tattaaffii seenessaa waloo ijaaruudhaaf taasifamu keessatti hundi qooda mataasaa akka qabu ibsaniiti kan isaan jiran. Keessattuu hirmaannaan dhaabbilee amantaa fi siivilii olaanaa ta'us ibsanii jiru. Marii qopheessummaa giddugala siyaasaa ammayyaa nagaa akkasumas tumsa mootummaa naannoo Oromiyaa ministeera nageenyaa fi yuunivarsiitii Jimmaa bulchiinsa godina Jimmaa waliin ta'uudhaan seenessaa waloo irratti qophaa'een kun egaa marii bu'aa qabeessa akka ta'etu ibsame. Waltajjichaa irratti kan argaman Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Yoonaas Adaayyee gama isaaniitiin miidiyaaleenis dhimmoota waliin jireenyaa uummataa cimsan irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan. Dhaloota biyyaaf quuqamu horachuu fi nageenya waaressuudhaaf immoo dhaabbilee barnootaa irratti xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa ta'us ibsanii jiru. Riippoortara keenya Muzayyin Maammatu gabaase. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa caamsaa dhufu gaggeeffamuu fi hirmaannaan lammiilee akka cimuuf waldaaleen siivilii qooda isaanii bahachuu akka qaban abbaan taayitaa waldaalee siivilii beeksiseeti kan jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa seegaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa walaabummaan haqummaa fi akkasumas adeemsa dimokiraataan akka adeemsifamuu fi qophii barbaachisaa hundaa taasisaa akka jiru ni beekama. Qophiin gama boordii filannoo biyyaalessaan taasifamu akkuma jirutti ta'ee garuu milkaa'ina filannoo biyyaalessaaf ga'een paartilee siyaasaa waldaaleen siivilii fi hirmaannaan uummataa daran murteessaa ta'uun ibsamee jira. Gama kanaan ga'een dhaabbilee siivilii olaanaa ta'uu Daayirektarri itti aanaan abbaa taayitaa waldaalee siivilii Faasikaa Mollaa ibsanii jiru. Ijaarsi sirna dimokiraasii hirmaannaa cimaa lammiilee kan galma ga'u yommuu ta'u lammiileen hubannaa cimaa argachuun adeemsa marii biyyaalessaa keessatti dammaqinaan akka hirmaatanii fi waldaaleen siivilii qooda isaan irraa eegamu bahachuuf qophaa'uu akka qabanis obbo Faasikaa ibsaniiru. Waliigaltee nageenya mootummaa fi qaamolee hidhatanii socho'an gidduutti taasifameen naannoo Amaaraatti qaamoleen hidhatanii socho'aa turan waamicha nageenyaa fudhachuudhaan gara hawaasatti deebi'uu itti fufanii jiru. Gaaffii hawaasaa da'oo taasifachuudhaan jiruu fi jireenya lammiilee irratti miidhaa geessisuun dogongoraa ta'uu hubachuudhaan daandii nageenyaa filachuun qaamoleen waamicha nageenyaa fudhatan kunneen himanii jiru. Miidhaan sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Amaaraatti qaqqabee olaanaa ta'uu himuun gocha isaaniirraa gaabbuus dubbataniiti kan isaan jiran. Qaamoleen wayitaa ammaas hololaa miidiyaan dogongoruudhaan lammiileerraa miidhaa gahaa jiran hundi waamicha nageenyaa fudhachuu akka qabanii fi qaamoleen naannoo Amaaraatti waamicha nageenyaa fudhachuun gara hawaasaatti dabalaman kunniin dhaamaniiru. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa dhaabbilee lamaaf heeyyamaa beekamtii kennuu beeksisee jira. Abbaan taayitichaa har'a humna qilleensaa Itoophiyaa jalatti wiirtuu suphaa xiyyaaraa dhuunfaa fi dhaabbata dhuunfaa tajaajila fe'umsaa fi dhaabbata leenjii aviyeeshinii idil addunyaaf heeyyamaa kennee jira. Ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenant Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi hojii gaggeessaan dhaabbata dhuunfaa tajaajila fe'umsaa fi dhaabbata leenjii aviyeeshinii idil addunyaa Zalaalam Takluu ragaa heeyyamaa kana ministeera geejjibaa fi loojistiikii Dr. Alamuu Simee harkaa fudhatanii jiru. Daandiiwwan qilleensaa dhuunfaan biyya keenya tajaajila suphaa barbaaduu fi sharafa alaa barbaadu baasuudhaan gara biyyoota biroo deemuuf dirqama akka turan ibsamee jira.
tajaajila kana biyya keessatti argachuu dhabuu isaanirraa kan keessa biyyattiin gama kanaan miidhaa guddaan irra qaqqabaa akka turetu ibsame. Kanarraa ka'uunis dhaabbileen suphaa kun tajaajila sadarkaa nageenyaa balallii idila addunyaa irratti hundaa'e kan kennu yoo ta'u guddina waliigalaa daandiiwwan qilleensaa dhuunfaa biyya keenyaaf gumaacha olaanaa kan taasisu ta'us ibsanii jiru. Daayrektarri olaanaan abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Yohaannis Abarraa akka jedhanitti beekamtiin dhaabbilee lamaan kanaaf kenname ulaagaa barbaachisan hundaa ilaaluudhaan yeroo dheeraadhaaf gamagamamee mirkanaa'us ibsanii jiru. Dhaabbilee kanaaf beekamtii fi hayyamni kenname hirmaannaa damee dhuunfaa aviyeeshinii guddisuu fi akka biyyaatti qabeenya aviyeeshinii akka ta'u kan gargaaru ta'uunis himamee jira. Daawwattoota kan daawwachaa jirtan Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa kan kibxata galgalaati. Itti fufneeti kan jirru gara hojii misoomaa sululaatti kan deemnu ta'a. Oromiyaatti bara kana misooma sululaati. Lafa sululaa 6,300 ol irratti lafti hektaarri miliyoona 3 fi 200,000 ol ta'u ni misoomaa jedhameeti kan jiru. Hojii misooma sululaa naannoo Oromiyaa godina Buunoo Baddalleetti sigaa eegalamee jira. Hojiin misooma sululaa sadarkaa biyyaatti erga eegalee jijjiiramoonni gurguddoon mul'achaati kan isaan jiranii. Naannoo Oromiyaatti hojiin kunuunsaa qabeenya uumamaa fi sululaa waggoottan darbee hojjetameen kanneen lageewwan gogan burquudhaan gaarreen qullaa ta'anis bosona uffataniiti kan isaan jiran. Uwwisni bosonaa naannichaas dhibbeentaa 17 irraa gara 29tti guddachuu danda'eeti kan jiru. Misooma sululaa bara kanaa hojjetamuunis qophiileen dursaa hojjetamaa akka jiranii leenjiin hubannoo iddoowwan hojiin kun itti hojjetamu adda baasuus xumurameera. Guyyaa har'aas bakka hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Boongeetuu Gammachuu fi hooggantoonni godina Buunoo Baddallee aanaa Daaboo Hannaatti argamuudhaan eegalchiisanii jiru. Daawwattoota kan daawwachaa jirtan amma Etv Afaan Oromootti odeeffannoowwan maddeen alaatti irraa argannetti dabarreeti kan jirru kanumaan Taayiwaan dhimma daldalaa irratti USA Ameerikaa waliin waliigaltee irra ga'uun ishee ibsameeti kan jiru. Taayiwaan fi USA Ameerikaan waliigaltee daldalaa murteessaa jedhame kana egaa ji'oota hedduudhaaf erga mari'atanii booda irratti waliigaluu isaaniiti kan ibsame. Taayiwaan fi USA Ameerikaan ji'a eeblaa darbe keessa waliigaltee daldalaa irra ga'uuf marii kan jalqaban yoo ta'u erga pireezidaanti Doonaald Tiraamp ergi Taayiwaan irratti taarifaa dhibbeentaa 32 ka'anii booda waliigaltee irraa kan ga'amedha jedhameeti kan jiru. Daballiin taarifaa kunis boodarraa gara dhibbeentaa 20tti gadi bu'uun isaa ibsamee jira. Waliigalteen innamaa kun hariiroo daldalaa isaanii akkaan kan cimsu akka ta'es ibsamee jira. Gabaasichi kan AFP'ti. Odeeffannoo keenya maddeen alaa isaa biroo qabanneen ministeerri muummee Jaappaan Saanaa'ee Taakaayichi biyyi isaanii hariiroo Kooriyaa Kibbaa waliin qabdu daran cimsuuf fedhii akka qabdu ibsan. Ministeerri muummee Jaappaan Saanaa'ee Taakaayichi marii pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Lee Jaayee Miyuung wajjin taasisaniin biyyoonni lamaan hariiroo isaanii cimsuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Keessumaayyuu haalli siyaasaa naannawaa keenya baay'ee ulfaataa waan ta'eef akka hariiroo keenya cimsuun waliin hojjechuun murteessaa ta'uudha kan isaan ibsanii. Hariiroon garlamee Jaapaanii fi Kooriyaa akkasumas immoo tumsi Jaapaan Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa gidduu jiru cimuun dhimma murteessaa ammatti hojii nu gaafatudha jechuun hubachiisanii jiru. Marii pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Lee Jaayee Miyuung wajjin taasisaniin barbaachisummaa walitti dhufeenya tarsiimawaa biyyoota lamaanii biyyoonni lachuu wal ta'anii yoo hojjetan naannawa tasgabbeessuun gahee qaban irratti wal hubannoo irra ga'uu isaaniis dubbataniiti kan isaan jiranii. Haalli siyaasaa addunyaa yeroo ammaa kana yeroo kamiyyuu caalaa jijjiiramaa akka jiruudhaas kan ibsame jechuudha. Gaammii Kooriyaa Kaabarraa dhufuuf deebii waloo kennuun haala danda'amuu fi Kooriyaa Kaabaa niikuleeraa hiikkachisuun haala danda'amu irrattis mari'anneerraas jedhanii jiru.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-myung yeroo ammaa kana haalli addunyaan fi madaalliin daldalaa yeroo kamiyyuu caalaa jijjiiramaa jiraachuu fi innoveeshinii teekinooloojii kanneen akka hubannoo nam-tolchee jiruu fi jireenya egeree keenyaa jijjiiraa jirus jedhaniiru. kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa qibxataa galgala tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha. Odeeffannoo bifa biyyaa qabiyyee keenya keessaa tokko kan ta'e miiltoodha. Miiltoonni keenya immoo dhimmoota turizimiin akka biyyaatti jiraniin kan wal qabatudha. Miiltoo keenyaan gama irratti xiyyeeffannee kan daawwattoota biraan kan geenyu ta'a. Keessattuu xiyyeeffannoo damee turizimiitiif sadarkaa mootummaatti kennameen bu'uuraa godhachuun harri basaqaa xurree misoomaa qabateera jedhameeti kan jiru. Misoomni kooriidaraa qarqara hara basaqaatti ijaarames egaa dhibbeentaa 90 ol irraa gahuun ibsameeti kan jiru. Kanas kan ibse bulchiinsa magaalaa Matahaaraati. Piroojeektiin kun egaa humna hawwattummaa turizimii hara basaqaa gara diinagdeetti jijjiiraa kan jiru akka ta'es ibsamee jira. Sisaay Soorichaa garasii malee waan qopheeffateetu jira. Daawwadhaa. Harri basaqaa hara misooma turizimiitiif humna guddaa qabu. Hara waggootan dura sodaa ture. Amma garuu xiyyeeffannoo argatee sodaa irraa gara misoomatti dhufee fi caalmatti misoomaa jiruudha. Akkaataa bu'uura karoora qindaa'aa misooma kooriidaraa qarqara harichaatiin hojiileen eegalamanii ijaarsi piroojeektichaa marsaan duraa dhibbeentaa 90 ol irra akka ga'eedha bulchiinsi magaalaa Mataaraa kan ifoomse. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mataaraa Addisuu Waaqoo ijaarsi marsaa duraa kunis yeroo gabaabatti xumuramee tajaajilaaf akka banaa ta'u nutti himan. Naannoo baatii 10 ta'ee jira eegallee ammatti akkuma argitan kana parsantaa 90 ol dabree jira jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waan torban lama caala jidduutti jechuudha amma xumuramee tajaajilaaf ni qopheessina jenneeti kan itti deemaa jirru. Wanni ijoo jedhamu ijaarsi gurguddaan as keessatti raawwatamuu qabu raawwatamee jira. Amma waan miidhaginaaf ta'an tokko qofatu as keessatti hafee jechuudha. Misoomni kooriidaraa qarqara haroo basaqaa kunis wantoota bu'uuraa bashannanaaf oolaniin dabalata akkaataa duudhaa hawaasa naannichaa ibsuun hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Turizimiin madda diinagdeeti keessattuu ilaalama mootummaa ida'amuu amma qabatamee deemaa jiru kanaani turizimiin madda diinagdee keenya, turizimiin miidhagina keenya. Bal'inni piroojeektii kanaa akkuma tanaan dura isin hin tuqne immoo naannoo hektaara 4.6 irratti kan qubatee jiru. Hojiileen as keessatti hojjetamaa jiran olaaltan manneen kaafteeriyaa miidhagoo ta'an aadaa uummata naannoo kanaatiin kan ijaaraman of keessaa qabu. Isaanis tajaajilaaf already dhumanii jiru. Iddoowwan bashannanaaf ta'an dargaggeessi keessa qubatee kitaaba garaagaraa illee keessatti dubbisuu danda'u. Innis naannoo kutaadhaan kutaa baay'een as keessatti kan ijaaramee jiru ta'uu isaati. Lammaffaa iddoon oomisha qurxummiitiif oolus sadarkaa isaa kan eeggate guddaan jira. Misooma qarqara harichaatiif hojii mootummaan hojjetuun dabalata hirmaannaan dhaabbilee dhuunfaa murteessaa waan ta'eef carraa investimentii bal'aa qarqara harichaatti qophaa'eef abbootiin qabeenyaa fayyadamuu akka danda'anis bulchiinsi magaalichaa waamicha dhiyeesseera. Hojiin asitti hojjenne kana boru uummanni keenya karaa haqa qabeessa ta'een akka irraa fayyadamuuf abbootiin qabeenyatillee ammallee hirmaannaan isaanii cimee nu cinaa akka dhaabbatan jecha dabalataan immoo lafoota gurguddaa qarqara hara basaqaa kanarratti ni qabna. Kanaaf namni ikooturizimii kanarratti hirmaatee misoomsuu barbaadu namni turizimii irratti misoomsuu barbaadu abbootiin qabeenyaa investoroonni garaagaraa kan jiran yoo ta'e baay'ee isaan simachuudhaaf qophaa'ummaa guddaa kan qabnu ta'uusaa ibsaa garanumaan yaamicha keenyallee isaaniif kan taasisnu ta'a jechuudha. Hojiin misooma qarqara harichaa akkaataa aadaa ibsuun ammayyummaa dabalatee hojjetamaa jiru qabeenya dilbii harri basaqaa qabu gara diinagdeetti jijjiiruudhaan fayyadamtummaa damee turizimii jabeessuudhaaf kan kaayeffatedha jedhameera. kabajamtoota daawwattoota keenyaa dabareen amma kan yaatuun odeeffannoo miidiyaa hawaasaa irratti dhimmoota xiyyeeffannoo argachuudhaan hawaasa biratti deddeebi'anii akkasumas immoo isin barsiisuu isinirraa barattuu kan jennu isin biraan kan geenyudha. Dabareen har'aa immoo Jamaal Nageessotii Jamaal odeeffannoo yaatuu qabattee itti fufuu dandeessa. Galatoomii Wasanee Mabeetis galatoomii dhimmoota 3 qabannee dhufneerra.
dhimmi jalqabarratti qabannee dhufne yuutuubarri beekamaan lammii Ameerikaa ganna 21 Eeshaa Speed yookaan Jareen Waatkins jedhamu biyyoota Afrikaa 20 daawwachuuf kaayeffatee daawwannaa isaa Keeniyaa irraa eegalee guyyaa irraa immoo magaalaa Finfinnee seenee jira. Magaalaa Finfinnee iddoo siidaa yaadannoo Adawaatti daawwiidhaaf yeroo dhufetti ministeerri turizimii adde Salaamaawit Kaasaatiin simannaan ho'aan taasifameefii jira. Dargaggeessi kun dargaggeessa jabaa beekamuu fi yuutuubara cimaadha. Daawwattootaa fi hordoftoota miiliyonotaan kan qabuu fi yeroo kallattiidhaan Finfinnee seene daawwattoonni 100,000 fi 90,000 ol Finfinnee seenuusaa kallattiidhaan hordofaa akka turan himamee jira. Dargaggeessi kun kaayyoonsaa Afrikaa beeksisuudhaaf gara Afrikaa akka dhufee fi kunis mata duree Afrikaa ni beeksifna yaada jedhu qabatee akka seenee fi kunis Speed Daaz Afrikaa jedhee dhaadannoo kana qabatee Ameerikaa irraa ka'uun gara biyyoota Afrikaatti akka dhufe himamee jira. Dargaggeessi kun yeroo garagaraatti sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasaa irratti mallattoowwan garagaraa agarsiisuudhaan addunyaa irratti dhageettii fi beekamtii guddaa qaba. Kanaanis Keeniyaa itti aansee Itoophiyaa daawwachuunsaa bu'aa gaarii akka argamsiisuu fi biyyattii beeksisuun cinatti hojiilee turizimii biyyattii sadarkaa addunyaatti dhageettii akka argatan Itoophiyaan hojiilee garagaraa hojjetaa akka jirtuuf beeksisuuf gahee olaanaa fi shoora olaanaa akka taphatu himamee jira. Innis guyyaarraa iddoo siidaa yaadannoo Adawaatti mallattoolee dhaadannoo Afrikaa akkasumas kan Itoophiyaa wantoota fakkaatan agarsiisuu irratti argama. Kunis Itoophiyaadhaaf maqaa gaarii fi hojii gaarii akka uumu akkasumas namni kun biyyattii beeksisuu akka danda'u himamee jira. Gara yaatuu keenya lammataatti yoo dabarru immoo yaatuu keenya lammataatiin dhimma kanniisaa ilaalla. Dhimmi kanniisaa immoo jireenya namaa wajjin baay'ee wal qabata. Yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti kanniisni damma oomishuun ni beekama. Addunyaa irratti sanuma. Haa ta'u malee kanniisni damma oomishuu kun dhiibbaalee garagaraatiin addunyaa irratti miidhaan irra qaqqabaa akka jiru himama. Dhiibbaa kanniin keessaa immoo keemikaalonni ilbiisota biraa balleessuudhaaf biifaman miidhaa akka irra qaqqabsiisanii fi yeroo garagaraa soorata barbaaduuf iddoo irraa iddootti yoo socho'u dhiibbaan lubbuu dhabuu akka isarra gaaru himamee jira. Kana hir'isuudhaaf immoo qorattoonni addunyaa kanniis iddoo qubatetti nyaanni gaariin isaaf dhiyaate nyaata kana achumaa soorataa damma akka dammeessuu danda'uuf qorattoonni waan kana akka qoratanii irra gaanii fi nyaata isaa kanas bifa isaaf maluun wanta inni barbaadu hunda mijeessanii akka qopheessaniif himamee jira. Haa ta'u malee dhimmi kun namoota garagaraatiin qeeqa garagaraa keessummeessaa jira. Qeeqni kunis kanniisni mukkeewwan uumamaatii fi ililliiwwan uumamaarraa iddoo garagaraatti socho'ee damma qopheessuudhaan waan isaa mijatan yoo barbaadatee oomishe dammi kun qulqulluu fi bu'aa gaarii akka kennu fayyaa namaatis akka tiksumamee jira. Kana gochuun hafee dammi kanniisni kan dammeessu bakkuma sanatti sooratee yoo kan dammeessu ta'e qulqullummaan dammaa akka gadi bu'uu fi dammis akka kana duraa akka hin taane qeeqxonni kaasaa jiranii dhimma jabaa miidiyaa hawaasaa irra socho'u keessaa dhimmi lammaffaan keenya kana gara dhimma sadaffaatti yoo dabarru immoo dhimma qurxummii Oktoobas jedhamu tokko kaafna. Qurxummiin Oktoobas jedhamu kun qurxummii galaana jala galaana gurguddaa keessa gadi fagaatee jiraatu yoo ta'u qurxummiin kun yeroo umrii isaa keessatti yeroo tokko hanqaaquu akka hanqaaquu fi hanqaaquu kana immoo waggaa 4-5 oliif akka tiksu yeroo sanatti immoo iddootti akka hin sochoone nyaatallee akka nyaanne akka hin sooranne waggaa 4-5 oliin wareegama kafalee hanqaaquu kana tiksee gaaf hanqaaquun gara qurxummii Oktoobasitti jijjiiramtu immoo ofiif akka lubbuu dhabu akka du'u himama. Sababni isaatis waggaa 4-5 oliif iddoo sanaa waan hin sochooneef nyaanni inni sooratu hin jiru, sochiin hin jiru, qaamni isaa bifti isaa jijjiiramee dhumarra immoo ilmoo ofiitiif lubbuu kennee ofiif akka wareegamu himamee jira. Kunis taatee guddaa addunyaa irratti miidiyaaleen hawaasaa qooddataa jiran ta'ee himamee jira. Addunyaa irratti lubbu qabeeyyii ilmoo isaaniitiif wareegama guddaa kafalan jedhamee sadarkaa addunyaatti haasa'amaa jira. Wantoonni sadan yaatu keenyaaf qopheeffannee dhiyaanne kanuma. No gaggaarii nooraan geesse egaa Jamaalii keessaayyuu dhimmi yuutuubara beekamaa Ameerikaa egaa tibbana Afrikaa daawwachuudhaaf gara kana dhufe kun hanga miidiyaan hawaasaa dhiibbaa uumaa akka jiru nutti agarsiisaa jira. Tibba darbeessee ni yaadattu yoo ta'e lammiiwwan Afrikaa irraati Hordofaa namni jedhamu dhufe hangam dhiibbaa akka uumee fi keessaa damee turizimii Itoophiyaa irratti beeksisuun namoonni akka daawwatan gochuu irratti gahee taphachaa jira waan ta'eef namoonni miidiyaa hawaasaa karaa faara qabeessan yookaan immoo karaa seeraan fayyadaman dhiibbaa gaarii uumuu akka danda'an agarsiisa. Kanneen biroos odeeffannoo gaggaarii nu biraan geesse Jamaal galatoomi siin jenna. Daawwattoota keenya turtiin keessan waliin haa ta'u. ጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል
ዘጠና ዓመታትን ባስቆጠረ ጉዞ የሀገራችንን የአየር ክልል በአስተማማኝ ሁኔታ በመጠበቅ በመስዋዕትነት የደመቀ አኩሪ ታሪክ የሰራ አንጋፋ የአቪዬሽን ተቋም ነው። ለዚህም ታላቅ የምስረታ ክብረ በዓል ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ ተዘጋጅቷል። ዘመኑ የደረሰበትን የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ በቅርበት ለመመልከትና ለመዳሰስ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች አነቃቂ ተሞክሮ የምታገኙበት የአቪዬሽን ኤክስፖ የአንበሶቹ ሰማይ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በዓለም አቀፍ ደረጃ ስመጥር የሆኑ ሀገራት አየር ኃይሎች የሚሳተፉበት ጥቁር አንበሳ የአየር ትርኢት። ኑ ሁሉንም በአንድ ቦታ በነፃነት እየተዝናኑ የሚጎበኙት ታላቅ ዓለም አቀፍ የአቪዬሽን ኤክስፖን በቢሾፍቱ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ከጥር 15 እስከ ጥር 19 በደማቁ ያክብሩ። ጀግናው Ajamtoota daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii bal'inaan wal duraa duubaan kan isin bira gahan ta'u daawwannee walitti deebina. Hojii waajibaa muslimni tokko jiruu isaa keessatti raawwachuu qabu. Mallattoo tokkummaa fi waloomaa ibaadaa bara jireenyaa kabajaadhaan guutame imala hajjii. Baga imala hajjii bara hijiraa 1447ffaan nagaan isin ga'e kan isiniin jedhu tajaajila baankii dhalarraa bilisaa Awaash Ikhlaas. Imala hajjii bara kanaa raawwachuuf buufatoota galmee manni maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa qopheesse irratti warreen galmooftan. Kaffaltii imala hajjii keessanii karaa baankii Awaash akka kaffaltan kabajaan isin affeerra. Kaffaltii keessan karaa dameewwan baankii Awaash dhiheenya keessanitti argaman akkasumas appilikeeshina Awaash Pro fayyadamuun salphaatti kaffaluu dandeessu. Yeroo hajjiif imaltan sharafa biyya alaa isin barbaachisu haala saffisaa fi amansiisaa ta'een kan isiniif dhiyeessinu ta'u gammachuudhaan isiniif ibsina. Awaash Ikhlaasiin kaffalaa tajaajila isin madaaluu argadha. Awaash Ikhlaas haqa keessan haqiiqaadhaan. Sponsora keenya baankii Awaash ni galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya yerootti odeeffannoowwan biizinasii bal'inaan isin bira qaqqabsiisnu dhageenyerra Mangistuu Akkumaati. Tajaajila bittaa mootummaa karaa elektirooniksiitiin raawwatamu bu'aa qabeessa gochuu fi itti fayyadama qabeenyaa fooyyessuu fi hojiilee hojjetamaa jiran cimanii itti fufuu qabu jedhe ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee. Abbaan taayitaa bittaa fi qabeenyaa mootummaas hojiirra oolmaa sirna bittaa elektirooniksii irratti waajjiraalee federaalaa fi abbaa baajataa ta'an waliin mari'atee jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee bittaa ammayyaa fi elektirooniksii caalmaatti cimsuun qabeenyaa mootummaa sirnaan hojiirra oolchuu fi hojiin hojjetamuu cimee itti fufuu akka qabu himanii jiru. Labsiin bittaa bu'aa qabeessaa gochuudhaafis hojii maatni dijitaalaa cimsuun dirqama dhaabbilee hundarraa eegamu akka ta'es saganticha irratti eeranii jiru. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa bittaa fi qabeenyaa mootummaa Masarat Masqalees sirna bittaa ammayyaa fi qabeessaa akka hojiirra ooluu fi hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu himuun aga ammaattis bu'aawwan gaggaariin galmaa'uu eegalaniiru jedhan. Fooyya'insi dinagdee Itoophiyaa abbootii qabeenyaa alaadhaa fi naannawaa investimentii mijataa uumeeraa jedha ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasoon Goffee. Furamiin daldalaa Itiyoo Jaappaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasoon Goffee saganticha irratti fooyya'insi dinagdee taasifamee abbootiin qabeenyaa alaa investimentii fi haala mijataa uumuurra darbee Itoophiyaan bakka ga'umsa investimentii adda duree akka taatu taasisaa jiraachuu himanii jiru. Itoophiyaan tattaaffii miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uudhaa fi gootuunis Jaappaan waliigaltee daldalaa gamlamee mallatteessuu yaadachiisuun waliigaltichis hariitiidhaan gara hojiitti hiikuun barbaachisaa akka ta'e saganticha irratti himanii jiru. Abbootiin qabeenyaa Jaappaanis dameewwan garaagaraatiin bobba'uudhaan barbaadanis mootummaan deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uus mirkaneessanii jiru. Ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa Jaappaan Kunimi Suin ayyaanoo Jaappaan hariiroo daldalaa fi investimentii biyyoota lamaanii cimsuudhaa fi jila miseensaa 50 ol qabu gara Itoophiyaatti ergitee hojjechaa akka jirtu saganticha irratti eeraniiru.
Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maamiltoota isaa maallaqa biyya alaatii isaa ergame baankicharraa fudhataniif abbaa carraa ta'an badhaasee jira. Baankichi konkolaataa ammayyaa BYD fi mootorsaayikiloota akkasumas kompiitaroota, laaptooppii, televezyiinoota dabalatee abbootii carraatii fi badhaasa 63 kennuusaa ibsee jira. Hawwii Taaffasaatu bal'asaa qindeesse. Obbo Awwaluu Addisuu jiraataa godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Boosheeti. Obbo Girmaa Tarrafaa immoo jiraataa magaalaa Hoolotaati. Namoonni kunniin lammeen maamiltoota baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Maallaqa biyya alaatii isaanii ergamee baankicha irraa fudhachuun badhaafamoo ta'aniiru. Baankichi waajjira isaa olaanaa Finfinneetti sagantaa qopheesseen konkolaataa ammayyaa BYD fi dhoqodhoqqeewwan akkasumas kompiitaroota, laaptooppii, televezyiinoota dabalatee abbootii carraaf badhaasaawwan 63 kenneera. Kanaanis carraa tokkoffaan konkolaataa elektirikaa BYD obbo Awwaluu Addisuu injifataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Boosheerraati kanan dhufe karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin carraan kun qaqqabee naan dhufe carraa kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Birrii karaa biyya alaatii ergamaa ture karaa baankii kanaatiin sharafachuudhaan doolaaraa achi ergamu. Saawud Arabiyaa turte haati mana warraa koo. Birrii natti ergaa turte birrii isheen natti ergaa turte sana immoo karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa kanaatiin sharafachaan ture jechuudha. Sana booddee carraa achiin atuun sharafu carraan kun karaa sharafa sanaatiin nagahee jechuudha. Badhaasa carraa lammaffaa Girmaa Tafarraa lootarii maamiltoota tajaajila sharafa alaa kanaan dhoqodhoqqee elektirikaa argataniiru. Naannoo Hoolotaatiin dhufe maamila baankii gamtaa Oromiyaati yeroo dheeraaf achi ture jechaadha. Carraa kana yaa'u sharafa alaati warri firoottan keenya nu ergu baankiin gamtaa filannoo koo waan ta'eef achittan waan fayyadamuuf kanaaf natti fakkaata carraa kanaan argadhe. Daayirektara qorannoo gabaa fi quunnamtii biizinasii baankii hojii gamtaa Oromiyaa Toleeraa Shuulaa baankichi tajaajila ammayyaa kennaa akka jiruu fi fayyadamtoota miliyoona 20.5 ol kan qabu koopee birriin hanga ammaatti daddabarsii birrii tiriliyoona 4.8 gahu raawwatamuusaa ibsaniiru. Baankiin keenya dhufe lootarii kana karaa dijitaalaatiin nama biraan gahu koopee bir waaletiin keenya yookiin immoo moobaayil baankiingiin keenya namoonni miliyoona 20 ol kan itti fayyadamanidha. Karaa dijitaalaa waaleetii isaaniirra maallaqa baankii keenya irraa qabanirra lootarii isa silaa waraqataan kutan sana akka isaan karaa dijitaalaa kutanii karaa dijitaalaa bahuu fi akkan taasisudha jechuudha. Har'a kan jalqabsiifne tokko kanaaf weebsaayitii itiyoolootarii.it jedhurra galanii koopee birsee jettu filatanii lootarii isaanii irraa jalqabee kutuu danda'u jechuudha. Baankichi maamiltoota isaa jajjabeessuuf carraawwan akkasii qopheessuusaa obbo Toleeraan himaniiru. Baankii kana akka fayyadamaniif amalli isaa akka fooyya'aa adeemuuf amalli baankiidhaa dhufanii jijjiirachuu akka fooyya'aa adeemuuf badhaasa akkasii qopheesseera jechuudha. Badhaasi kunis har'a badhaasa 65 olidha kan baafne asitti kan namaaf kennaa turre. Laaptooppiin jira, televezyiinoonni guguddoon jiru, mootorsaayikiliin elektirikaa jiru, makiinaan elektirikaa BYD seegul jirti. Kun hundumaa inni namni gabaa biraarra deemee maallaqa jijjiiruudhaan ala dhufee gara baankii isaatti gara baankii amanutti dhufee akka maallaqa isaa jijjiiratudha. Caalmaatti garuu gatii jijjiirraa fooyya'aa kennu. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa karoora galii sharafa alaa guddisuu akka biyyaatti qabame milkeessuu keessatti gahee isaa bahuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Bara kana abbootii qabeenyaa haaraa kapitaala birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 63 ol galmeessaniif lafti investimentii hektaarrii 100 fi 43 ol kan murtaa'e ta'uu biiroon investimentii Oromiyaa ifoomsee jira. Biiroon investimentii fi indaastirii Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa humna dinagdee biyyattii ceesisuu fi hojii bal'aa hojjechaa jiruun investimentii babal'isuun carraa hojii bal'aa uumuu fi galii naannichaa guddisuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru ifoomsee jira. Hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa Ahmed Idris boordiin investimentii Oromiyaa bara kana marsaa jalqabaatiin piroojektota 3,000 fi 163 ta'an abbootii qabeenyaa kapitaala birrii biiliyoona 90 ol galmeessanii fi kan kennamu ta'uu ibsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun marsaa lammaffaan ammoo abbootii qabeenyaa 5,000 fi 158 kapitaala birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 72 caalu galmeessaniif investimentiin bifa addaatiin dabarsee kan kenne ta'uu ibsanii jiru. Investimentiinis sektoraalee investimentiiwwan kennan kunis sektoraalee qonnaa, manufaaktcharingii fi tajaajila garaagaraa gosoota investimentii eeyyamni ittiin kenname ta'uus biirichi ifoomsee jira.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaatiif odeeffannoo biizinesii bal'inaan qabannee kana fakkaata yeroo gaarii qabaadha. Hojii waajibaa muslimni tokko jiruu isaa keessatti raawwachuu qabu. Mallattoo tokkummaa fi waloomaa ibaadaa bara jireenyaa kabajaadhaan guutame imala hajjii. Baga imala hajjii bara hijiraa 1447ffaan nagaan isin ga'e kan isiniin jedhu tajaajila baankii dhalarraa bilisaa Awaash Ikhlaas. Imala hajjii bara kanaa raawwachuuf buufatoota galmee manni maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa qopheesse irratti warreen galmooftan. Kaffaltii imala hajjii keessanii karaa baankii Awaash akka kaffaltan kabajaan isin affeerra. Kaffaltii keessan karaa dameewwan baankii Awaash dhiheenya keessanitti argaman akkasumas appilikeeshina Awaash Pro fayyadamuun salphaatti kaffaluu dandeessu. Yeroo hajjiif imaltan sharafa biyya alaa isin barbaachisu haala saffisaa fi amansiisaa ta'een kan isiniif dhiyeessinu ta'u gammachuudhaan isiniif ibsina. Awaash Ikhlaasiin kaffalaa tajaajila isin madaaluu argadha. Awaash Ikhlaas haqa keessan haqiiqaadhaan. Dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa odeeffannoo ispoortii kan isinitti immoo an Fayyeeraa Margaati. Jilli garee atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa addunyaa irratti hirmaatee wayita gara biyyaatti deebi'u simatame. Jilli garee atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa addunyaa Ameerikaa Filooriidaatti gaggeeffame irratti hirmaateef simannaan taasifamee jira. Sagantaa simannaa kanarratti ministeera aadaa fi ispoortii Shalshaankaa, pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa, Atileet Silashisiin, pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Walda Gorgisii fi deetaan ministeera aadaa fi ispoortii Makiyyuu Muhammad dabalatee hooggantoonni biroo argamaniiru. Shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa addunyaa Itoophiyaan dorgommichaan warqee 3, meetii 2 fi maaldaa 2 waliigalaan meedaaliyaawwan 7 argachuun Keeniyaatti aantee addunyaarraa sadarkaa 2ffaan xumuruun ishee kan yaadatamudha. Dorgommiin liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii magaalaa Shaambuutti dorgomaa jira. Dorgommicha irratti kilaboonni 12 godinoota 3 irraa walitti dhufan hirmaataa jiru. Nuuroomaanu. Ramaddii 5tti qoodamuun waggaa waggaan kan gaggeeffamu wal dorgommiin liigii tokkoffaa Oromiyaa bara 2018 godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti dorgomamaa jira. Wal dorgommii Ramaddii kilaboota 12 gidduutti dorgomamaa jiru kana irratti kilaboonni hirmaataa jiran bu'a qabeessa ta'uuf qophii barbaachisu hundaa taasisuu himaniiru. Kana qophiin taasisaa turre qophii baay'ee bareedaadha. Leenjisaan keenya illee leenjisaa muuxannoo fi ga'umsa gaarii qabudha. Baay'ee leenjii hedduu nu kennaa ture jechuudha. Dorgommii gannaa samar kaappii sana qabnuraa kaasne tapha baay'ee tireeningii baay'ee cimaa fi tireeningii baay'ee ulfaataa ta'e fudhachaa turreerra. Amma immoo dorgommii liigii tokkoffaa Oromiyaatiif qophoofne magaala keenyatti waancaa nyaannee milkeessinee hin gallanne qophii keenya cimaadhaan qophoofne dhufneerra jechuudha. Yaa'u tapha gaarii taphadhee ba'uun barbaada. Tapha jaalalaaf dhufne waan ta'eef magaalli Shaambus baay'ee tokko nutti tolteetti. Tapha qabnu hundasaa mo'annee waancaa fuudhee galuu barbaanna. Magaalaa Shaambuutti simannaan gaariin akka taasifameef kan dubbatan dorgomtoonni kunneen haalli jirus gaarii ta'uu dubbatu. Magaalaa Shaambuu dura bilbilaan akka dhagaa turretti waan akka nageenya hin qabnetti akka nagaan hin jirretti kan dhagaa turre amma garuu gaafa dhufne as keenya waan sanarraa adda ta'edha jechuudha. Haalli nageenyaa baay'ee sodaachisaadha mee odeeffamaa turellee garuu amma haala nuun argine baay'ee bareeda nutti toleera. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abrahaam Dassaaleny dorgommichi karaa milkaa'aa ta'een akka gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu hunduu taasifamuu himaniiru. Liigii Oromiyaa tokkoffaa kana qopheessuuf qophii adda addaa gochaa turre. Haaromsa istaadeemii jaarmeedaa kanarraa kaasee qophii bal'aa taasisnee jirra. Egaa kaayyoon dorgommii kanaa miira obbolummaa keenya, miira jaalalaa, miira tokkummaa fi miira nageenyummaa keenyaa cimsachuuf akka ta'e wal nama gaafachiisu.
liigiin tokkoffaan Oromiyaa yeroo jalqabaatiif godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti dorgomamaa akka jiru kan himan itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa Firoomsaa Laggasaa kilaboonni dorgommii kanaan qabxii gaarii galmeessan liigii olaanaa Oromiyaatti ol guddatu jedhaniiru. Egaan kaayyoon guddaan dorgommii kana kilaboota gara liigii olaanaatti ol guddatan baasuufidha jechuudha. Kanaatiif kilaboonni 20 waliigala liigii tokkoffaa Oromiyaa gaggeeffamu irratti kan hirmaatan kilaboonni 4 as keessaa bahan har'umaa ka'anii dorgommii har'aa ka'anii hiree isaaniitu badu jechuudha. Walumaa galatti egaan haalli qophii waliigala shaampiyoona liigii tokkoffaa kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti yeroo jalqabaatiifidha jechuudha kana kan murteessine kan finnis jechuudha. Magaalaan Shaambuu godinni kun nagaa ta'uusaa kan itti mirkaneeffannedha jechuudha. Dorgommii liigii tokkoffaa kana irratti kilaboota 12 godinoota 3 irraa walitti dhufantu hirmaataa jira. Odeeffannoo ispoortii maddii alaatti dabarraa tapha xumuraa waancaa FA Cup England marsaa sadaffaa Liverpool Barnsley injifachuun marsaa itti aanuuf darbe. Kaleessaa dirree Saanfield irratti kilaba liigii tokkoffaan Barnsley kan simate Liverpool 4-1 injifachuun marsaa itti aanutti kan darbe. Dominic Soboslai, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz fi Ugo Ekitike taphattoota galchii injifannoo Liverpool lakkoofsanidha. Adams Phillips immoo taphataa galchii Barnsley mo'amuu jalaan oolchine galchedha. Oduu biraatiin ramaddiin marsaa arfaffaa waancaa FA Cup England ifoomeera. Haaluma kanaan Liverpool marsaa arfaffaan Manchester United mo'achuun kan darbe Brighton Hove Albion waliin kan morkatu ta'a. Arsenal Wigan waliin walitti kan dhufe yoo ta'u Manchester Cityn Salford Chelsea immoo Hull City waliin kan morkatu ta'a. Aston Villa Newcastle United waliin yoo ramadamu Southampton Leicester City, Stoke City Fulham, Oxford United Sunderland, Norwich City immoo West Brom waliin kanneen marsaa arfaffaan waliin morkatanidha. Tapha marsaa jalqabaa walakkaa xumuraa waancaa Kaarabaa'oo Ingilaandiin har'a galgala Newcastle United fi Manchester Cityin waliin morkatu. Shaampiyoonaan dorgommichaa bara darbee kan ta'e Newcastle United tapha nuusa xumuraan Fulham injifachuun Manchester Cityin immoo Brentford mo'achuun walakkaa xumuraaf kan ga'an. Gareewwan lameen dorgommiiwwan hundaan taphoota 5 walitti aansanii taphataniin Manchester Cityin yeroo 3 yoo injifattu tokko qixa ba'uun tokko immoo Newcastle United injifateera. Taphni kilaboota lameenii har'a galgala sa'a 5 irraa eegalee St James Park irratti kan taphatamu yoo ta'u taphni deebii torban 3 booda Etihad irratti taphatama. Taphni marsaa jalqabaa inni biroo immoo boru darbii Londaniin sa'a wal fakkaataatti Stanford Bridge irratti Chelsea fi Arsenal gidduutti taphatama. Serie Itaalii torbee 20ffaan Juventusii fi Genoaan morkattoota isaanii injifatan. Dirree irratti Cremonesi waliin kan morkate Juventus galchii hedduu 5-0 injifachuun qabxii 3 milkeessuu danda'eera. Galchii Juventus ittiin mo'ate Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, Teraachiyoonaa fi Maakeeniin galchaniiru. Juventus tapha kanarraa qabxii 3 argachuu hordofee taphoota 20 irraa qabxii 39 walitti qabachuun dursaa liigichaa Inter Milaaniin qabxii 5 caalamuun sadarkaa arfaffaa qabateera. Tapha liigichaa torbee 20ffaa biroo kaleessa taphatameen Jeenuwaan Kaagiliyaarii simachuun 3-0 injifateera. Morkii hawwataa fi cimaan irratti mul'achaa kan jiru Seereen Itaalii baranaa Inter Milaan taphoota 19 taphachuun qabxii 43 dursaa jira. Tapha wal fakkaataa 19 kan taphates Milaan qabxii 3 caalamuun sadarkaa 2ffaa qabatu. Naapooliin qabxii 39 sadarkaa 3ffaa irratti argama. PSG'n injifatamuun turtii waggaa 10 booda waancaa Copa di France'n ala ta'e. Waancaa Copa di France'n Paarisii waliin kan taphate Paris Saint-Germain 1-0 mo'amuudhaan morkii waancichaan ala kan ta'e. Turtii waggaa 46 booda gara liigii Firaansii tokkoffaatti kan deebi'e Paaris taphicha 1-0 mo'achuun PSG morkii waancaan ala kan taasise. Kilabni cimaan Firaansii waancicha yeroo 16 injifachuun seenaa gaarii qabu yeroo dhumaatiif bara faranjoota 2014 gareewwan 16 osoo makamiin hafee ture. Baranas kilaba ollaa isaa Paaris mo'amuun morkichaan ala ta'uuf dirqameera. Fageenyi kilaboota magaalaa Paaris jidduu jiru meetira 44 qofaa yoo ta'u tapha liigii Firaansiin eenya waliin morkataniin Paris Saint-Germain injifachuun isaanii yaadatama.
Michael Carrick leenjisaa yeroof Manchester United ta'uuf walii galuun himame. Taphataan saara gidduu Manchester United duraanii Michael Carrick leenjisaa yeroo Manchester United ta'uuf walii galtee irra gaheera. Odeeffannoon baay'ee akka mul'isutti Carrick hanga xumura bara dorgommii kanaatti walii galteen Manchester United dursaa jedhameera. Taphataan gameessa saara gidduu United duraanii Michael Carrick waggoottan 12f kilabicha keessatti yeroo milkii jedhamu dabarseera. Manchester United taphattoota duraanii Ole Gunnar Solskjaer fi Michael Carrick waliin erga mari'ateen booda dhumarratti Michael Carrick leenjisaa yeroo isaanii godhee taasisuun kan filate. Michael Carrick tapha darbii Manchester United Manchester City waliin taphatuun hojii isaanii tokko jechuudhaan eegaluu jedhameera. Taphataan saara gidduu United duraanii kun tapha jalqabaa sanbata dhufu erga Manchester City waliin taphateen booda torbee immoo dursaa liigichaa Arsenal waliin morkii taasisa. United leenjisaa cimaa kilabichaa ga'umsa isaatti deebisa jedhamee lammii Portugal Ruben Amorim qacarullee leenjisichi ergama itti kenname hin baanne jechuun torbee darbee ari'amuun isaanii ni yaadatama. Daawwattoota keenya odeeffannoon ispoortii galgala kanaaf qindeeffannee gama kana fakkaata. Qophiileen keenyatti fufuu gama kootiin halkan gaarii. Daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraatii odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaati kan isin bira gahaatii jiru. Biizinasii fi ispoortiidha kan dura duubaan daawwannee walitti deebine amma immoo kanatti aansuun odeeffannoo raagaa haala qilleensaa kan magaalota biyya keenya gurguddoo jechuudha. Guyyoottan itti aananiitu isin bira gahaa nu waliin turaasinii jenna. kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaa gara xumuraarra geenyetti kan jirru odeeffannoo keenya marsaa jalqabaa kana xumuruun dura garuu odeeffannoo keenya dhuka oduu bal'inaan irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenyu kan isin yaadachiisnu ta'a. Keessatti odeeffannoo keenya dhuka oduutiin marsaa lammaffaa irratti kan irratti xiyyeeffannu dhimma faayidaa biyyoolessaa irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Mabeet Eeyyan egaa faayidaa biyyaalessaa wajjin wal qabate akka biyyattiin hojiiwwan garaagaraa lammiileen ishee irraa fayyadamuu danda'an hedduu hojjechaati kan jirtu. Keessaa dhimma karraa galaanaa yookaan immoo ulaa galaanaa argachuu wajjin wal qabates egaa faayidaa lammiileen biyyattiin gama kana irraa argattuu fi guddina biyyattiitti ufiinsa qabu fiduudhaaf carraaqqiin karraa galaanaa argachuu karaawwan garaagaraatiin dippiloomaasiidhaan biyyattiin gaggeessaatii kan jirtu. Kanarratti xiyyeeffachuun odeeffannoo dhuka oduu keenya guyyaa har'aatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Daqiiqaa muraasaan booda marsaa lammaffaa odeeffannoo bifa biyyaatiin walitti deebinaa. Nolin terasnya jenna. Jijjiiramoonni kunneen ibsaa daandii irraa qofa miti. Boqonnaa jalqabaa seenaa haaraati malee.
Hanguma gara fuulduraatti deemne daandii keenya irratti ijoollee keenyaaf abdii, maatii keenyaaf gammachuu, carraawwan biyya keenyaaf ifa uumantu dhalata. Fuuldurri keenya abjuu guddachuu tokkoon tokko keenya kan of keessaa qabu. Boqonnaawwan abdii dhalootaa, furtuuwwan mul'ata egeree biyyattii dhugoomsu. Mootummaa ida'amuu jechoota tarreeffaman qofa kan hin taane maatii biyyaan biyya abdii isheen kan walitti hidhan gammachuu mana keenyaa daandii guddina biyya keenyaati. Fuulli kunneen cimina tokkummaa, humna walitti qabamuu, cimina abjuu kan keessatti arginudha. Mootummaa ida'amuu, kennaa maatii.
Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoon bifa biyyaa marsaa lamaffaa tamsaasa isaa kallattiin eegaleeti kan jiru odeeffannoowwan biyya keessa fi biyya alaa qindeeffanneeti kan jiru dhimma beekta shoofmaa fi aanuwa sana amaaraa tummaata kan taasisnu taasisan sanga dhumaatti nu daawwadhaa nu waliin taasisanii jenna odeeffannoo ijoon kan eegallu ta'a. Filannoon marsaa torbaffaa milkaa'inaan akka raawwatamu mootummaan qophii gahaa taasisuu fi yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo ibsaniiru. Karoora bara faranjoota 2030tti Itoophiyaan gama dinagdee sirna bulchiinsaa fi gama tajaajila hawaasaan galmeessuuf karoorfatte milkeessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jiru ibsame. Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf lammiileen hundi waloon dhaabbachuu qabuun amameera. Odeeffannoo maddeen alaatiin ministeerri muummee Jaappaan Saanaayee Taakaayichi biyyi isaanii hariiroo Kooriyaa Kibbaa wajjin qabdu daraan cimsuuf fedhii akka qabdu ibsan. Daawwattoota keenya kunneen oduuwwan ijoo marsaa lamaffaa odeeffannoo bifa biyyaatiin isin biraan geenyudha. Kanaan dabalatatti ammoo ajandaa ijoon yookaan immoo dhuka oduu keenya akkuma duratti kaasaa turre dhimmi isaan biraan geenyu egaa faayidaa biyyaalessaa biyyattii wajjin wal qabate lammiileen biyyattii fedhii biyyaalessaa isaanii guutuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran keessa dhimma karaa galaanaa yookaan ulaa galaanaa waliin wal qabate biyyattiin hojii dippiloomaasii bal'aa hojjechaati kan isaan jirtu kanarratti xiyyeeffachuun waan qindeeffame qabna. Mariin hundumtuu injifataa akka ta'uudhaaf gargaara. Itoophiyaanis rakkoolee walxaxaa barootaa keessaa bahuudhaaf marii biyyoolessaa erga eegaltee bubbulteerti. Kun fiixa akka bahuudhaaf deeggarsa hunduma keenyaa gaafata. Otuma dubbannu mariin biyyoolessaa Itoophiyaan waggootaaf gaggeessaa jirtu kun sadarkaa maaliirra jira? Xiyyeeffannaa keenya baatii amajjiiti. Addunyaan kan yeroo kamirrayyuu caalaa gara dirree tokkotti dhufteetti. Teeknooloojiiwwan haaraan guyyaa guyyaadhaan kalaqaman jireenya hawaasaa salphisuu bira darbee bu'aawwan teeknooloojii akka dhandhamannu nu taasiseera. Dijitaal Itoophiyaa 2025 bu'aawwan gaggaariin galmaanii karoorri 2030s ifatti eegaleera. Dijitaal Itoophiyaa irraa biyyattiin maal fayyadamte? Fayyadamni isaa akkamiin ibsama? Sadarkaan itti fayyadama hawaasaa haala kamiin ilaalama? Kallattii xiyyeeffannoo baatii amajjii Etv Afaan Oromootti isin biraan geenyudha. Itoophiyaan gama annisaa haaromfamaa fi misooma ashaaraa magariisaatiin sadarkaa addunyaatti hojiiwwan boonsaa hojjechuu irratti argamti. Hojiiwwan agaammaatti gama kanaan hojjetamaniinis biyyattiin sadarkaa addunyaatti beekamtii fi badhaasa gurguddaa argattee jirti. Kallattii mootummaa ida'amuutiin damichaan hojiin hojjetamaa jiran maal fakkaatu bu'aawwan akkamitti argamaa jiru ka jedhu xiyyeeffannoo oduu keenya baatii amajjiidha. Ulaan galaanaa biyyoota addunyaatiif dhimma birmadummaa fi dinagdeeti. Kanaaf hunduu ulaa galaanaa argachuudhaaf dhimma ni hojjetu. Itoophiyaan seenaa keessatti bara tokko ulaa galaanaa qabaachaa turte. Garuu dogongora seenaatiin akka dhabduu taasifamee jira. Ammatti qabeenya guddaa dhabde kana gama nagaatiin argachuudhaaf sochiin eegaltee cimeetti fufee jira. Gaafii ulaa galaanaa kana milkeessuudhaaf tokkoon keenyarraa maaltu eegama kan jedhuu fi kanneen biroos baatii amajjii keessa isin biraan geenya. Itoophiyaan biyya qabeenya garaagaraatiin badhaatuu fi beekamtuu taatedha. Haa ta'u malee qabeenya ishii kana sirnaan ittiin gargaaramne. Kaanis seeraan ala dhabuu dandeesseeti. Dhaloonni har'aa'oo itti gaafatamummaa kaleessaa fi har'aa baachuudhaaf maaltu irraa eegama kan jedhuu fi faayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuudhaan oduuwwan ji'a amajjii isin biraan geenyu keessaati.
daawwattoota eegamoo sa'aatiin odeeffannoowwan gaggabaabaa simbiraan geenyurraa geenyetti kan jiru odeeffannoo gabaabaa keenya jalqabaatiin ayyaanni bara haaraa beenchii biistii baariin sagantaawwan adda addaatiin magaalaa miizaan amaanitti kabajameera. Kabaja ayyaanichaa irratti afyaa'een mana maree federeeshinii Ageenyoota Shaagar dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannolee akkasumas qaamoleen hawaasaa adda addaa argamaniiru. Itoophiyaanonni seenessa qeenxee garaagarummaa babal'isan keessaa bahuudhaan dhimmoota tokkummaa biyyaalessaa cimsan irratti xiyyeeffachuu akka qaban afyaa'een mana maree federeeshinii Ageenyoota Shaagar saganticha irratti dhaamanii jiru. Ayyaanonni akka biisti baarii tokkummaa fi obbolummaa cimsan caalmatti cimanii kan itti fufan ta'us ibsaniiru. Ayyaanni kun waggaa waggaadhaan dhuma baatii muddee yookaan jalqaba baatii hagayyaarratti kan Amajjii irratti kan kabajamu yommuu ta'u kunis yeroo midhaan gahee sassaabamee xumuramee gara goombisaatti galuu fi waan hunduu guutuu ta'edha jedhamee jira. Ayyaanni biisti baarii yeroo kabajamu kan haaloo walitti qabatan osoo hin taane warreen haaloo walitti qabatanillee araaramuun ayyaana dhiifamaa araaraa walii galuu fi obbolummaa ta'u pirezidaantiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa Dr. Nagaash Ogeeshoo ibsaniiru. Ayyaanni kun sirnoota mimmiidhagoo hedduun kan kabajamu yoo ta'u gugsii fardaa agarsiisa meeshaalee aadaa eebbaa abbootii fi taateewwan birootiin dabalamuun kan kabajamudha. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan caamsaa dhufu gaggeeffamu hirmaannaa lammiilee akka cimuu fi waldaaleen siviilii qooda sanarraa eegamu baachuu akka qaban abbaan taayitaa waldaalee siviilii beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaas filannoo marsaa torbaffaa kana karaa walabummaa haqummaa fi adeemsa dimokiraataa hordofeen akka adeemsifamuu fi qophii barbaachisaa taasisuun isaa ibsameera. Qophiin gama boordii filannoo biyyaalessaan taasifamu akkuma jirutti ta'ee garuu milkaa'ina filannoo biyyaalessaaf gaheen paartilee siyaasaa waldaalee siviilii fi hirmaannaan uummataa daraan murteessaa ta'uun ibsamee jira. Gama kanaan gaheen dhaabbilee siviilii olaanaa ta'uu daayirektara itti aanaan abbaa taayitaa waldaalee siviilii Faasikaw Mollaa ibsanii jiru. Ijaarsi sirna dimokiraasii hirmaannaa cimaa lammiileen kan galma gahu ta'uu kan himan obbo Faasikaw lammiileen hubannaa cimaa argachuun adeemsa marii biyyaalessaa keessatti dammaqinaan akka hirmaatanii fi waldaaleen siviilii qooda isaanii bahachuuf qophaa'aa akka jiran himaniiru. Kan daawwachaa jirtan Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa boqonnaa lammaffaa tamsaasa kallattiin isin biraa gahaa jiru odeeffannoo gaggabaaboo irraa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya isinis filattanii nu daawwachaa jirtu waan ta'eef immoo guddaa galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Waliigaltee nageenya mootummaa fi qaamolee hidhatanii socho'an gidduutti taasifameen naannoo Amaaratti qaamoleen hidhatanii socho'aa turan waamicha nageenyaa fudhachuudhaan gara hawaasaatti deebi'uu itti fufanii jiru. Gaaffii hawaasaa daawwataa taasifachuudhaan jiruu fi jireenya lammiilee irratti miidhaa geessisuun dogongoraa ta'uu hubachuudhaan daandii nageenyaa filachuu qaamoleen waamicha nageenyaa fudhatan kunneen himanii jiru. Miidhaan sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Amaaraatti qaqqabee olaanaa ta'uu himuun gocha isaaniittis akka gaabban dubbataniiru. Qaamoleen wayita ammaa holola miidiyaan dogongoruun lammiilee irraa miidhaa gahaa jiran hundi waamicha nageenyaa fudhachuu akka qabanis qaamoleen naannoo Amaaraatti waamicha nageenyaa fudhachuun gara hawaasaatti dabalaman kunniin dhaamaniiru. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa dhaabbilee lamaaf hayyamaa beekamtii kennuu beeksisee jira. Abbaan taayitichaa har'aa humna qilleensaa Itoophiyaa jalatti wiirtuu suphaa xiyyaaraa dhuunfaa fi dhaabbata dhuunfaa tajaajila fe'umsaa fi dhaabbata leenjii aviyeeshinii idil addunyaaf heeyyamaa kennee jira. Ajaja olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata dhuunfaa tajaajila fe'umsaa fi dhaabbata leenjii aviyeeshinii idil addunyaa Zalaalam Takluu ragaa hayyamaa kana ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee harkaa fudhatanii jiru. Daandiiwwan qilleensaa dhuunfaan biyya keenya tajaajila suphaa barbaadaniif sharafa alaa hedduu baasuudhaan gara biyyoota alaa deemuudhaan akka suphaa kana gaggeessan kun ammoo biyyattii kasaaraa guddaa keessa galchee akka tures ibsameera.
Kanarraa ka'uunis dhaabbileen suphaa kun tajaajila sadarkaa nageenyaa balalii idil addunyaa irratti hundaa'ee kan kennu yoo ta'u guddina waliigalaa daandiiwwan qilleensaa dhuunfaa biyya keenyaaf gumaacha olaanaa kan taasisu ta'us ibsanii jiru. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Yohaannis Abarraa akka jedhanitti beekamtiin dhaabbilee lamaan kanaaf kenname ulaagaa barbaachisan hundaa ilaaluudhaan yeroo dheeraadhaaf gamagamnee mirkanaa'us ibsanii jiru. Dhaabbilee kanaaf beekamtii fi hayyamni kenname hirmaannaa damee dhuunfaa aviyeeshinii guddisuu fi akka biyyaatti qabeenya aviyeeshinii akka ta'u kan gargaaru ta'uunis himamee jira. Odeeffannoo maddeen alaatirraa argannetti darbineeti kan jiru Taayiwaan dhimma daldalaa irratti USA Ameerikaa waliin waliigaluun ishee ibsameeti kan jiru. Taayiwaan fi USA egaa waliigaltee daldalaa murteessaa jedhame kana erga ji'oottan hedduudhaaf mari'atanii booda waliigaluu isaaniitu ibsame. Taayiwaan fi US Ameerikaan ji'a eeblaa darbe keessa waliigaltee daldalaa irra gahuudhaaf marii kan jalqaban yoo ta'u erga pireezidaantii Doonaald Tiraamp alergii Taayiwaan irratti taarifaa 32 kaa'anii booda kan waliigalameedhaas jedhamee jira. Daballiin taarifaa kana kunis boodarraa gara 20tti gadi bu'uun isaas ibsamee jira. Odeeffannoo keenya maddeen alaa isaa biroo qabanneen ministeerri muummee Jaappaan Saana'ee Taakaachii biyyi isaanii hariiroo Kooriyaa Kibbaa wajjin qabdu daraan cimsuudhaaf fedhii akka qabdu ibsan. Ministeerri muummee Jaappaan Saana'ee Taakaachii marii pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-myung wajjin taasisaniin biyyoonni lamaan hariiroo isaanii cimsuun yoomiyyuu caalaa barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Keessumaayyuu haalli siyaasaa naannawa keenya baay'ee ulfaataa waan ta'eef hariiroo keenya cimsinee waliin hojjechuun murteessaadha jedhaniiti kan isaan jiran. Hariiroon gamlamee Jaapaanii fi Kooriyaa akkasumas immoo waltumsii Jaapaan Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa gidduu jirus akka cimuu fi dhimma irratti hojjetamuun barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Marii pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-myung wajjin taasisaniinis barbaachisummaa walitti dhufeenya tarsiimawaa biyyoota lamaanii biyyoonni lachuu wal ta'anii yoo hojjetan naannawaa tasgabbeessuu gahee qaban irratti wal hubannoo irra gahuu isaaniis dubbatanii jiru. Haalli siyaasaa addunyaa yeroo ammaa kana yeroo kamiyyuu caalaa jijjiiramaa akka jirus himanii jiru. Aggaammii Kooriyaa Kaabarraa dhufuuf deebii waloo kennuun haala danda'amuu fi Kooriyaa Kaabaa nikularaa hiikachiisuun haala danda'amu irrattis mari'anneerra jedhanii jiru. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-myung yeroo ammaatti haalli addunyaa fi madaalliin daldalaa yoomiyyuu caalaa jijjiiramaa jiraachuu fi innoveeshiniin teeknooloojii kanneen akka hubannoon nam-tolchee jireenyaa fi egeree keenya jijjiiraa jiru jedhaniiru. Daawwattoota dhukaa oduurra geenyeeti kan jirru odeeffannoo keenya dhukaa oduu har'a irratti xiyyeeffanne keessaa dhimma faayidaa biyyaalessaa irratti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Keessattuu Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa gama hedduun mirkaneessuudhaaf tattaafachaa jirtu keessaa ulaan galaanaa isa tokko. Lammiileen immoo qabeenya ulaa galaanaa yeroodhaaf yookaan shiraan Itoophiyaan dhabde deebisuudhaaf immoo hojiiwwan garaagaraatu hojjetamaa jiru. Keessattuu gama dippiloomaasii kennanii fudhachuu fi gama seera idil addunyaa eegeenidha. Hojiileen kunneen kan hojjetamaa jiranii dhimma kana irratti xiyyeeffachuudhaan bal'inaan kan simbiraan geenyu ta'a. Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf lammiileen hunduu waloon dhaabbachuu akka qaban ibsamee jira. Safartuun faayidaa biyyaalessaa eegsisuu biyya ofiitiif dhaabbachuu ta'uu hubachuudhaan saaxilamummaa Itoophiyaan naannichatti qabdu kana hir'isuudhaaf waltajjiiwwan idila addunyaa irratti lammiileen biyyattii hunduu dhaga'uu kana hambisuudhaaf hojjechuu akka qaban hayyoonni ibsanitti kan isaan jiranii wasanii amaarratti dabalata qabdi.
Mootummaan faayidaa biyyaalessaa imaammata qindaa'een hordofuu dhabuun yeroowwan garagaraatti akka biyyaatti aarsaa hedduu kaffalchiisee jira. Faayidaan biyyaalessaa lammiilee Itoophiyaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabuu fi tokkummaa sabdaneessaaf hundee ta'ee osoo jiru sababoota amantaa, afaanii fi akkasumas faayidaa dhuunfaa dursaniin Itoophiyaan akka biyyaatti faayidaa biyyaalessaa ishee hanga barbaadamuun osoo hin kabachiisin turtee jirti. Itoophiyaan ብሔራዊ ጥቅም በምንልበት ጊዜ faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa yoo jennu lammiilee Itoophiyaa hunda jechuudha. Kuni safartuun isaa lammummaadha, koorniyaadhaa oli, amantaadhaa oli, yaadama siyaasaa hordofnu oliidha. Dhimma kanaa olii lammummaa keenyan hojiirra kan oolchinuudha. ከዛ በላይ በሀገር በዜግነት ብቻ የምንተገብረው ነገር ነው። Itoophiyaan waltajjii waloo irratti dhiibbaawwan hidha haaromsaa guddichaan irra gahaa ture tokkummaa lammiileenii fi faayidaa biyyaalessaaf waloon dhaabbachuun ofirraa qolachuun danda'amee jira. Ibsituuwwan faayidaa biyyaalessaa eegsisan keessaayis inni tokko isa kana. በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት manni marii nageenya mootummoota gamtoomaniitti liigii arabaatti gamtaa afrikaatti akkasumas biyyoota ollaa biroottis pirooppogaandaa faallaa hidha haaromsaa adeemsifamaa tureera. Hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa lammiilee Ijipti ni miidha, qoonqoo lammiilee ni cufa jedhamee tureera. Kuni hundi osoo hin milkaa'in hafuun hidha haaromsa tattaaffii lammiilee biyyattiin milkaa'eera. Faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu kan jedhu inni tokko isa kana. ሁኔታ ነው ያለው። ብሔራዊ ጥቅምን ማስከበር ማለት አንዱ እሱ ነው። Akka biyyaatti qabeenya waloo ta'an kabachiisuu dhabuun jireenya lammiilee tokkoon irratti dhiibbaa kan uumuudha. Itoophiyaan shiraan ulaa galaanarraa dhiibbamuun ishee dhiibbaawwan garagaraas hordofsiiseera. ኢትዮጵያ ወደቧን ባልተገባ ሂደት አሳልፋ ሰጥታ Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee karaa hin malleen dhabdee jirti. Kanaaf ammoo tokkoon lammiilee Itoophiyaa hundi aarsaa itti kaffalaa jira. Mootummaa qofa miti, faayidaa biyyaalessaa qofa miti, birmadummaa biyyaa qofa miti kan miidhame. Tokkoon lammiilee Itoophiyaa guyyaa guyyaadhaan miidhamaa jira. Oomishoota kanneen biyya alaatii galan hundaaf baasii dabalataan baasaa jechuudha. Kun ammoo qaala'insa jireenyaaf iddoo guddaa kan qabaatudha. Kunis sababa ulaa galaanaa dhabneefidha. Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa kennanii fudhachuu fi seerota idil addunyaa bu'uura taasifachuun argachuuf hojjechaa jiraattus qaamolee garagaraan yaadonni faallaa ta'an irratti ka'aa jiru. ኢትዮጵያ ይህን የባህር ጥቅም የባህር በር እንዳታገኝ ይህን ብሔራዊ ጥቅሟን እንዳታስከብር Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa ishee kan ta'e ulaa galaanaa akka hin arganne sochiin faallaa ta'an ni mul'atu. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu kan barbaaddu karaa nagaa fi kennanii fudhachuuni. Seera idil addunyaa bu'uura taasifatteeti. Garuu qaamoleen biroo faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa kaffalmaa jiran Itoophiyaan akka biyyoota ollaa ishee weeraruuf yaalaa jirtu taasisuun faayidaa biyyaalessaa biyyattii irratti duulaa jiru. Kuni tokko kan ittiin ibsamuudha. በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ እየዘመቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም እንግዲህ አንዱ ሌላው መገለጫ ነው። Lammiileen Itoophiyaa hundi faayidaa biyyaalessaa isaanii waloon kabachiisuu yoo hin dandeenye Itoophiyaan naannawattis ta'ee waltajjii idil addunyaa irratti biyya saaxilamte taati. Dhiibbaawwan qaamolee garagaraa irraa dhufan qolachuun tokkummaa keessoo cimsuunii fi garaagarummaa karaa nagaatiin furuun ni barbaachisa. የጋራ ጥቅሞቻችንን ናሽናል ኢንተረስቶቻችንን ማስከበር ካልቻለን Faayidaa biyyaalessaa keenya kabachiisuu yoo hin dandeenye akka biyyaatti dhiibbaawwan garaagaraaf saaxilamna. Biyya dadhabde ta'aa dhufti. Faayidaa biyyaalessaa keenya kabachiisuu yoo dandeenye garuu biyya cimtuu fi nagaa waaraa itti mirkanaa'ee fi biyya guddina ishee mirkaneessuu dandeessu taati. Kanaaf waloon dhaabbachuun ni barbaachisa. የውጭ ጫና ለመቋቋም የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ይጠይቃል። Dhiibbaa alaa qolachuun tokkummaa biyya keessaa cimsuun ni barbaachisa. Rakkoolee keessoo keenya jiran karaa nagaan furuun nu barbaachisa. Humna keessoo walitti fiduun tokko taanee ka'uun nu barbaachisa. Ajandaan kan adda qoqqoodamnu ta'uu hin qabnu. Sababni isaas faayidaa biyyaalessaa waan ta'eef. Bitaa fi mirgaan dhiibbaawwan cimanis Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisuuf tattaaffiin taasistuu itti fufaa bu'aas argamsiisaa jira. Ijaarsi seenessaa waloo hirmaannaa qaamolee hundaa kan barbaadu piroojeektii biyyaalessaa ta'uu hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud himaniiru. Waltajjiin marii seenessa waloo ijaaruu irratti xiyyeeffachuudhaan magaalaa Jimmaatti guyyoota lamaaf taa'amaa ture. Hayyoota, hooggantoota mootummaa naannoo fi federaalaa, artistoota, maanguddoota biyyaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee ibsa waloo baasuun xumuramee jira. Muzayyin Maammaa Jimmarraa gabaasattaan nuuf ergee jira. Daawwannee walitti deebina.
Waltajjiin marii seenessa waloo ijaaruu irratti xiyyeeffachuun magaala Jimmaatti guyyoota lamaaf taa'amaa ture hayyoota, hooggantoota mootummaa naannoo fi federaalaa, artiistota, maanguddoota biyyaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachise ibsa waloo baasuun xumuramee jira. Sirna cufiinsa waltajjichaa irratti kan argaman hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abdulaziz Daawud ijaarsi seenessa waloo hirmaannaa qaamolee hundaa kan barbaadu piroojeektii biyyaalessaa ta'uu ibsanii jiru. Keessumattuu hirmaannaan dhaabbilee amantaa fi siivilii olaanaa ta'uu ibsanii jiru. የስርዓት ስብራቶችን ስንጠግን አንዱን ወደ ጎን ትተን ሌላውን ይዘን መቀጠል አንችልም ብሎ በመደመር መጽሐፉ ያስቀመጠው አራት አይነት ተቋማት ናቸው ስርዓታችንን ሙሉ የሚያደርጉት ብሎ ነው ያስቀመጠው። መንግስት አንዱ ተቋም ነው። mootummaan cabiinsa sirnaa wayita suphinu tokko ammannee kaan cinaatti dhiisnee itti fufuu akka hin dandeenye kitaaba ida'amuu irratti kaa'eera. Kanaanis dhaabbilee afuri sirna keenya guutuu gochuu kan danda'an jedhee kaa'eera. Kanneen keessaa mootummaan tokko dhaabbileen barnootaa fi dhuunfaa akkasuma dhaabbileen wal gargaaruun sirna guutuu kan taasisan jedhee kaa'eera. Kanaafuu gaheen dhaabbilee siivilii olaanaadha. darguun ብሎ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ ሲቪክ ማህበረሰብ ሚናው ከፍተኛ ነው። Mariin qopheessummaa giddugala siyaasaa ammayyaa fi nagaa yookiin Center for Responsible and Peaceful Politics fi tumsa mootummaa naannoo Oromiyaa, Ministeera Nageenyaa, Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchiinsa godina Jimmaatiin seenessa waloo irratti qophaa'e kunis bu'aa qabeessa akka ture ibsanii jiru. Waltajjicha irratti kan argaman Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Yoonaas Addaayee gama isaaniin miidiyaaliinis dhimmoota waliin jireenya uummataa cimsan irratti xiyyeeffachuu qabu jedhanii jiru. ፖለቲካው ሲስተካከል ሚዲያው ይስተካከላል የሚል ትልቅ ነገር አምጥተዋል። Aadaan siyaasaa yoo sirreeffame miidiyaanis ni sirraa kan jedhu dhiyaateera. Kunis aadaan waliin mari'achuu fi wal dhaggeeffachuu yoo jiraatedha. Kanaafuu xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Kan biraa dhimma caasaa ta'uun kan dhiyaatu miidiyaan aadaa fi duudhaa waliin jireenya uummataa irratti kan hin hojjenne yoo ta'e gaaffii jiraachuu keessa waan galuuf seenessoonni gita sanaan dhiyaachuu qabu. ዙሪያ መሆን አለባቸው የሚል መዋቅራዊ dhaloota biyyaaf quuqama horachuu fi nageenya waaressuudhaaf immoo dhaabbilee barnootaa irratti xiyyeeffachuun hojjechuun murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Ibsa waloo waltajjii kanaan baheenis seenessa waloo ijaaruu, nageenya waaraa mirkaneessuu, tokkummaa biyyaalessaa cimsuu, dhimmoota faayidaa biyyaalessaa irratti tokkummaan dhaabbachuudhaaf walii galamuun ibsameera. Gabaasa Qindaa'eef Muzayyin Maammaa, Jimmaa. Itoophiyaan bara faranjoota 2030tti gama dinagdee sirna bulchiinsaa fi gama tajaajila hawaasaan jijjiirama galma taasifattee hojjechaa jirti. Karoora kana dhugoomsuufis hawaasa naannawaa baadiyyaa jiraatanii fi dhaqqabamaa taasisuudhaaf dijitaal Itoophiyaa 2030 ifoomsitee jirti. Heraan Silashii. Galmoota dijitaal Itoophiyaa 2030 keessaa dhaqqabummaa mirkaneessuu, lammiileef carraa walqixxaa'ummoo, dhaabbileef lammiilee gidduu walamantaan akka jabaatu taasisuun isaanii ijoodha. Galmoota kana dhugoomsuuf keessumattuu bu'uuraalee misooma dijitaalaa lammiilee babal'isuun hojiin gurguddaan eegaleera. Kunis teeknooloojiin dijitaalaa namooma kan giddu galeeffate taasisuu fi jireenya lammiilee fooyyessuuf shoorri isaa olaanaadha. Ogeessii fi gorsaan ce'umsa dijitaalaa Iskindir Masfin dijitaal Itoophiyaa 2030 gama hirmaachisummaatiin lammiilee naannoo baadiyyaa jiraataniif dhaqqabatamaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatu. ብዙሃኑ ዜጎቻችን አርሶ አደር የምንላቸው ከከተማ የራቁ ናቸው። lammiileen keenya keessumattuu qonnaan bultoonni magaalaa irraa fagaatanii jiraatu. Magaalaa irraa fagoodha jechuun ammoo bu'uuraaleen misoomaa hin jiru jechuu miti. Uwwisni bu'uuraalee misoomaa kanneen akka intarneetii isaan biras ni jira. Elektirooniksii, soolaariinis ni jira. Anniisaan qilleensaa waan jiruuf anniisaa argachuu ni danda'u. Kana keessatti gumaacha olaanaa kan qabu Itiyoo Telekoom bilbiloota ammayyaa'oo dhiyeessuu irratti argama. Kanaaf dijitaal Itoophiyaa tajaajila tokko laanna akka galmaatti kan qabames tokko hammataa taasisuudha. Kanaaf tajaajila wal fakkaataa lammiilee hundaaf bakka kamittuu kennuu ni dandeessisaa jechuudha. አይነት አገልግሎትን ማንኛውም ዜጋ ከየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሰዓት ላይ እኩል እንዲጠቀም ማስቻል ነው። Dijitaal Itoophiyaa 2030 gama lammiileef carraa hojii uumuutiin qoonni isaa olaanaadha kan jedhan ammoo abbaa qabeenyaa Bijaayinaa Ikiridha. Dargaggoonni hedduun dandeettii kalaqaa ciccimaa qaban jiru. Haa ta'u malee qajeelchuu gaafata. Qajeeltoon inni jalqabaa yaadama hawaasaa kalaqaan deeggaruudha. Inni lammaffaa qabeenya uumamaa sirnaan fayyadamuudha. Itoophiyaan mul'ata 2030 dhugoomsuuf sodaa nageenyaa odeeffannoo ishii mudachuu danda'u kan ishii dandamachiisu teeknooloojii cimaa hidhachuu ishee ibsaniiru. የሳይበር ሴኩሪቲ አቅማችን ለማጎልበት nageenya odeeffannoo keenya tiksuudhaaf bu'uuraalee guutumaan guututti to'achuu dandeenyu biyya keessatti ijaaruu qabna. Dijitaal Itoophiyaa yoo jennu meeshaaleen hunduu alaa galu. Hirkattummaan ni jira. Hirkattummaa kana ammoo
al tokkotti hambisuun yoo dadhabames irraa jalaa biyya of dandeesse uumuun ni danda'ama. Biyyattiin mul'ata Itoophiyaa dijitaalooftee dhugoomsuuf tarsiimoo dijitaalii Itoophiyaa 2030 bocuun hojiitti seenteetti. Itoophiyaan mul'ata Itoophiyaa dijitaalooftee dhugoomsuuf tarsiimoo dijitaalii Itoophiyaa 2030 bocuun hojiitti edda seentee bubbuleera. Filannoo marsaa torbaffaa milkaa'inaan akka raawwatamuuf mootummaan qophii taasisu afyaa'een mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo himaniiru. Waltajjiin waloo seera baastotaa qophii filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti xiyyeeffatee magaalaa Bishooftuutti taa'amee jira. Ababaayyoo Kafanii gabaasattaanu qindeessee jira. Waltajjiin waloo seera baastotaa qophii filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa irratti mari'ate magaalaa Bishooftuutti adeemsifameera. Waltajjicha afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo fi hooggansi olaanoo mana maree federeeshinii akkasuma afyaa'onni manneen maree federaalaa fi naannolee fi bulchiinsa magaalota lamaanii fi hooggantoonni olaanoo biroo hirmaataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin mootummaan filannoon marsaa torbaffaa milkaa'inaan akka raawwatamu qophii gahaa taasisee jiraachuu himaniiru. ሰባተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ያለንበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቋል። filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaaf adeemsifamuuf qophii irratti argamna. Boordiin filannoo biyyaalessaas qophii barbaachisaa taasiseera. Boordii filannoo biyyaalessaa fi pireezidaantota naannolee waliin dursinee marii taasifneerra. Naannoleen filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaaf haala mijataa akka uumaniif nageenya isaanii kabachiisanii meeshaalee bu'uura filannoof barbaachisan iddoodhaa iddootti haala ittiin imalchiisuun danda'amu irratti waliin mari'anneerra. Har'a ammoo filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa kana ilaalchisee ga'een manneen marii naannolee fi bulchiinsa magaalota lamaanii maali kan jedhu irratti mari'anna. Filannichi daran filannoo bilisaa nagaa fi haqa qabeessa ta'ee filannoo marsaa jaaffaarras karaa fooyyee qabuun raawwachuu qabna. ኬታማ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከባለፈው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በተሻለ ሁኔታ መፈጸም ይኖርብናል። Obbo Taaggasaa Caafoo filannoon biyyoolessaa karaa bilisaa nagaa fi haqa qabeessa ta'een akka raawwatamuuf qophiin gahaan taasifamuu haasawaa taasisanii kanaan filannoo biyyoolessaatti isaan sun filannooleen naannolee fi ajandaaleen murteessoo biyyoolessaa biroos wal duraa duubaan kan gaggeeffaman ta'us jedhan. ይሄን ሀገራዊ ምርጫ ደግሞ ካከናወን በኋላ የአካባቢ ምርጫዎች ሁሉ የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው። filannoo biyyaalessaa erga raawwannee booda filannoon naannolees itti fufu. Yeroo hedduu filannoon naannolee maaliif hin gaggeeffaman gaafii jedhu ka'aa tureera. Kanaafuu filannoo biyyaalessaa kanatti aansinee filannoo naannolees ni adeemsifna. Akkasuma ajandaalee biyyaalessaa biroo kan akka lakkaawwii ummataas walitti aansinee ni adeemsifna. የምናከናውን ይሆናል ማለት ነው። Ga'ee manneen maree akkasuma odiitii seeraa fi bajata faayinaansii hawaasaa irratti sanadni dhiyaatee mari'atameera. Qophii filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa ilaalchisuun walitti qabaa ittaanaan boordii filannoo biyyoolessaa Tasfaayii Nowaayis sanada raawwii qophii filannoo boordichaas dhiyeessanii. Ijaarsi buufata xiyyaaraa idila addunyaa Bishooftuu Itoophiyaan damee aviyeeshinii addunyaa irratti adda durummaadhaan akka argamtu taasisaa jedhu ogeeyyiin damichaa. Kana malees ijaaramuun daandii buufata xiyyaaraa kun dandeettii waliigalaa Itoophiyaa akka guddisuus abdatamee jira. Immabeetta Shoomaa gabaasattaanu qindeessitee jirti. Yaa'ii jijjiiramaa qilleensaa COP32 Itoophiyaan akka qopheessituu fi filatamteetti. Hojiiwwan Itoophiyaan akka filatamtu taasise keessaa hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa isa guddaa yoo ta'u, egaa hojiin misooma sululaatiin hojjetame ganna immoo dhaabbii biqiltuutiin kan deeggaramuudha. Uummanni keenya jijjiirama guddaa fidee jira. Jijjiiramni qilleensaa addunyaa raasaa jiru jenneetoo kan dubbachaa ture. Jijjiirama qilleensaa sana keessa darbuudhaaf sochiin uummanni kun gochaa ture. Bonarrattis gannarrattis hojjechaa ture. Jijjiirama guddaa fidee jira. Kanarraa ka'ee addunyaan nuti feenee otoo hin taane ofii isaatiif nu barbaadee dhufee biyya kana keessatti konferensiiwwan gurguddaa adda addaa gaggeessuu jalqabee jira. COP yaadamee toon beeku Itoophiyaan COP sammitii akkasii yookaan fi waltajjii guddaa akkasii hin gaggeessi jedhamee yaadamee toon beeku. Waan uummanni kun dafqee hojjeteef. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa yookiin misooma sululaa godina Bunnoo Baddalleetti eegalee kanarratti gaa namoonni argamanis hojii kana kanaan dura waan hojjetanirraa mi'eeffachuudhaan bara kanas ciminaan hojjechaa jiraachuu isaaniiti kan nutti himan. Akka addaatti biyyoo kana lafa kana fayyisuudhaaf isa baddalame kana fayyisuudhaaf iddoo kanatti uummanni fedhii isaatiin kaka'umsa caasaaleenii fi qajeelfamni mootummaa baaseen lafa kana fayyisuudhaaf uummanni amma kana ga'u irratti argamneetiyyuu hojii kan hojjetaa jira.
waggaa 18 ol ta'e hojii qabeenya uumamaa kanarratti xiyyeeffannaa guddaa goonee akka irratti hojjennuudha kan gochaa jirru. Gama biraatiin hojii eegumsa biyyoo bishaanii hojjechaa, hojii daagaawwan adda addaa gosa adda addaa hojjechaa, kana cinatti immoo biqilaawwan garaagaraa yoo xiqqate gara biqilaa miiliyoona 200 oliiti kan yeroo ammaa kana qopheessinee dhangalaasnee jirru. Aanaa Sagal irratti wanni isaa fudhateera sulula naannoo 230 irratti kan hojjennu. Sululli kun tokkoon isaa GPS'dhaan kan fudhatameera. Lafa kana keessatti daagaa adda addaa naannoo kiiloomeetira 17,000 kan hojjennu. Akka Oromiyaatti bara kana lafa hektaara miiliyoona 3.2 irratti sululoota 6,300 ol akka misoomuudha ragaan biiroo qonnaa Oromiyaa irraa arganne kan mul'isu. Haala qabatamaa godinoota jiruutiin, haala qabatamaa qilleensa naannoo sanaatiin, haala qabatamaa taa'umsa lafa sanaatiin hojiin akka hojjetamuuf dursinee ogeeyyii keenyaaf hooggansa sadarkaadhaan jiruuf leenjii guddaan kenname. Hooggansii fi ogeessi kun immoo tokko ta'ee uummata biratti argame, uummata isaa jajjabeessee karaa saayinsawaatiin hojiin kun akka hojjetamu taasisuu keessattis gahee guddaa waan qabuuf guyyaa har'aa as Bunnoo Baddallee irratti hojii kana jalqabnee jirra. Wanti as Bunnoo Baddallee irratti godina Bunnoo Baddallee irratti har'a jalqabne kun godinoota Oromiyaa hunda keessatti iyyuu guyyaa har'aa jalqabeeti kan jiru. Guyyaa 60maaf labsii kana labsinee jirra. Egaan daawwattoota oduu daandii qilleensaa wajjin wal qabatu oduu ijoo irratti kan isaan biraan geenyeeti turre boodarra kan itti deebinu ta'a odeeffannoo sanii ammoo odeeffannoo keessaa yeroo ammaa kana gaajaa Amajjii jalqabarraa eegalee akka biyyattiitti hojii misooma sululaa fi eegumsa biyyoo bishaanii bal'inaan hojjetameera. Kan naannoo Oromiyaattis guyyaa har'aa irraa akka eegaleedha kan hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuutu irraa dhageenye. Kana fakkaata. Gara odeeffannootti aanutti kan dabaru ta'a. Bulchiinsi magaalaa Shaggar hanga ammaatti namoota 100,000 oliif leenjii Itiyoo darsii kennuusaa beeksiseeti kan jiru. Leenjichi dandeettii fi beekumsa leenjitootaa cimsuudhaan gabaa keessatti dorgomtoota akka isaan taasises himameeti kan jiru. Leenjiin kennamu kun qulqullinaan akka kennamuu fi hojiin fooyyessuus bulchiinsa magaalaa Shaggariin hojjetamaa akka jiru ibsamee jira. Haayiluu Miidhagsaa dabalatoo kana qopheesseera. Addunyaan amma keessa jirru addunyaa dijitaalaayizeeshiniin keessatti dhugoomeedha. Biyyi keenya Itoophiyaan addunyaa kaleessa jalaa baate dhaqqabachuuf tarsimoo dijitaal Itoophiyaa 2030 jedhu baaftee gara hojii galtee jirti. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi magaalaa Shaggar barattootaa fi barsiisota dabalatee namoota 100,000 oliif leenjii Itiyoo kooders kennaa ture. Akka Shaggaritti naannoo 100,000 ol Itiyoo koodersiin leenjifamtootaa kennamee sartifaayi kan ta'an ta'uusaati. Isaan keessaa akkaataa karoorri qabameen kutaa magaalota 12 qabna. Sabsiitota 12 irratti akkaataa karoorri beeksaniin karaa himaaxaatiin dargaggoota hojjetaa mootummaa barattootaa fi barsiisota irratti kan xiyyeeffannee leenjiin kun kennamaa jiru. Baay'inni uummata biyya keenyaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 keessaa dhibbentaa guddaa kan ta'u dargaggeessa. Dargaggeessi ammoo humna dafee teekinooloojiitti madaquu fi biyya ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabuudha. Kanuma hubachuudhaan bulchiinsi magaalaa Shaggar dargaggoota hedduuf leenjii Itiyoo kooders kennaa kan ture. Namni baay'ee moobaayila baatee waan deemeef waan beekutti fakkaata, garuu immoo hubachiisuun yoo xiqqaate maal irratti xiyyeeffachuu akka qabu. Teekinooloojii jechuun feesbuukii fi tiiktookii qofa oduu hin taane addunyaan teekinooloojii maal gochaa jirti kan jedhu kana namni yoo xiqqaate akka hubachuu danda'uu fi beekumsa barbaachisu sanas akka inni qabachuu danda'u karaa waajjira saayinsii fi teekinooloojiitiin hooggansummaa karaa sana kennamuun namni baay'een leenjii akka fudhatu godhamee jira. Fakkeenyummaa kana immoo hooggansi adda durummaadhaan akka fudhatu ittaansee hojjetaan mootummaa akkasumas dargaggeessi kutaa magaalaa keenya keessa jiruu fi hawaasni bal'aan akka fudhatu goonee itti deemaa jirra. Dargaggoo kutaa magaalaa Eekkaa Xaafoo kan ta'e Oliifanaa Barraa namoota leenjii Itiyoo kooders fudhatanii sooftuweerii misoomsan keessaa isa tokkodha. Sooftuweerii sadii deeviloop godheen jedhama. Sooftuweeriin kunis tokko faayila bakka fagoodhaa bakka dhiyoo fagoorraa fagootti kan walii tiraansfer godhan jechuudha. Faayilli sun icciitiidhaan kan namaa ergamu fakkeenyaaf eksenderii fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Sun garuu bifa sanaan miti. Ani nama suniif faayila erguun barbaade koodii na biratti akka iccitiitti natti himuun jira jechuudha. Koodii sana nama sunitti hime faayila sana fudhachuu danda'a jechuudha. Koodii sana hanga argannetti faayila sana argachuu danda'u jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Shaggar qulqullina leenjii Itiyoo kooders kana caalamatti fooyyessuuf
bal'inaan hojjetaa akka jiru beeksisee jira. TV'toota irratti haala mijeessuudhaan iskuulii irratti naannoo manneen barnootaa koompitara qaban diijitaal laayibirarii qaban irratti haala mijeessuudhaan Itiyoo-koodarsii kana bal'inaan kan kennamaa jiruu fi qindoomina waajjira carraa hojii uumuu barnoota fi pabliik sarviisii wajjin ta'uudhaan leenjiin kun iddoo garaagaraatti kennamaa jira. Almost ammas immoo akka karoora addaatitti kan nu qabamee jira waan ta'eef isas gara fuulduraatti kan cimsineetti fufsiisuu fi dargaggoota keenya carraa kanaan kaffaltii maree karaa onlaayinii barachaa jiru waan ta'eef dargaggoonni keenya baratanii karaa addunyaa irratti dorgomaa akka ta'aniif illee biyyaaf bu'aa guddaa qabu. Itti fufnee jirra. Xiyyeeffannoon damee turizimii fi sadarkaa mootummaatti kenname bu'uura godhachuun harri basaqaa xurree misoomaa qabateeraas jedhame. Misoomni koriidaraa qalqala haroo basaqaa ijaaramaa jiru dhibbentaa 90 ol irra gahuu bulchiinsi magaalaa Matahaaraa ifoomseeti kan jiru. Piroojeektiin kunis humna hawwattummaa turizimii harri basaqaa qabu dinagdeetti jijjiiruuf hojjetamaa akka jirus ibsameeti kan jiru. Sisaay Soorechaa garasitti maluudhaan gabaasa taanuu qindeessee jira. Daawwanni walitti deebina. Harri basaqaa hara misooma turizimiitiif humna guddaa qabu. Hara waggootan dura sodaa ture. Amma garuu xiyyeeffannoo argatee sodaa irraa gara misoomatti dhufee fi caalmatti misoomaa jiruudha. Akkaataa bu'uura karoora qindaa'aa misooma koriidaraa qarqara harichaatiin hojiileen eegalamanii ijaarsi piroojeektichaa marsaan duraa dhibbentaa 90 ol irra akka ga'eedha bulchiinsi magaalaa Matahaaraa kan ifoomse. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Matahaaraa Addisuu Waaqoo ijaarsi marsaa duraa kunis yeroo gabaabatti xumuramee tajaajilaaf akka banaa ta'u nutti himan. Naannoo baatii 10 ta'ee jira eegallee ammatti akkuma argitan kana parsantaa 90 ol dabree jira jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waan torban lama caala jidduutti jechuudha amma xumuramee tajaajilaaf ni qopheessina jenneeti kan itti deemaa jirru. Wanni ijoo jedhamu ijaarsi gurguddaan as keessatti raawwatamuu qabu raawwatamee jira. Amma waan miidhaginaaf ta'an tokko qofatu as keessatti hafee jechuudha. Misoomni koriidaraa qarqara haroo basaqaa kunis wantoota bu'uuraa bashannanaaf oolaniin dabalata akkaataa duudhaa hawaasa naannichaa ibsuun hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Turizimiin madda diinagdeeti keessattuu ilaalama mootummaa ida'amuu amma qabatamee deemaa jiru kanaani turizimiin madda diinagdee keenya, turizimiin miidhagina keenya. Bal'inni piroojeektii kanaa akkuma tanaan dura isin tuqne immoo naannoo hektaara 4.6 irratti kan qubatee jiru. Hojiileen as keessatti hojjetamaa jiran yoo ilaaltan manneen kaafteeriyaa miidhagoo ta'an aadaa uummata naannoo kanaatiin kan ijaaraman of keessaa qabu. Isaanis tajaajilaaf already dhumanii jiru. Iddoowwan bashannanaaf ta'an dargaggeessi keessa qubatee kitaaba garaagaraa illee keessatti dubbisuu danda'u. Innis naannoo kutaadhaan kutaa baay'een as keessatti kan ijaaramee jiru ta'uu isaati. Lammaffaa iddoon oomisha qurxummiitiif oolus sadarkaa isaa kan eeggate guddaan jira. Misooma qarqara harichaatiif hojii mootummaan hojjetuun dabalata hirmaannaan dhaabbilee dhuunfaa murteessaa waan ta'eef carraa investimentii bal'aa qarqara harichaatti qophaa'eef abbootiin qabeenyaa fayyadamuu akka danda'anis bulchiinsi magaalichaa waamicha dhiyeesseera. Hojiin asitti hojjenne kana boru uummanni keenya karaa haqa qabeessa ta'een akka irraa fayyadamuuf abbootiin qabeenyatillee amallee hirmaannaan isaanii cimee nu cinaa akka dhaabbatan jecha dabalataan immoo lafoota gurguddaa qarqara hara basaqaa kanarratti ni qabna. Kanaaf namni ikooturizimii kanarratti hirmaatee misoomsuu barbaadu namni turizimii irratti misoomsuu barbaadu abbootiin qabeenyaa investoroonni garaagaraa kan jiran yoo ta'e baay'ee isaan simachuudhaaf qophaa'ummaa guddaa kan qabnu ta'uusaa ibsaa garanumaan yaamicha keenyallee isaaniif kan taasisnu ta'a jechuudha. Hojiin misooma qarqara harichaa akkaataa aadaa ibsuun ammayyummaa dabalatee hojjetamaa jiru qabeenya dilbii harri basaqaa qabu gara dinagdeetti jijjiiruudhaan fayyadamtummaa damee turizimii jabeessuudhaaf kan kaayeffatedha jedhameera. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maamiltoota isaa maallaqa biyya alaatti isaanii ergame baankicharraa fudhatan abbaa carraa ta'an badhaase. Baankichi konkolaattota ammayyaa BYD fi motora saayikilota akkasumas kompiitaroota laaptooppii televezyiinii dabalatee abbootii carraatiif badhaasawwan 63 kennee jira. Hawwii Taaffasaa dabalata qabdi.
Obbo Awwaluu Addisuu jiraataa godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Boosheeti. Obbo Girmaa Tarrafaa immoo jiraataa magaalaa Hoolotaati. Namoonni kunniin lammeen maamiltoota baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Maallaqa biyya alaatii isaanii ergamee baankicha irraa fudhachuun badhaafamoo ta'aniiru. Baankichi waajjira isaa olaanaa Finfinneetti sagantaa qopheesseen konkolaataa ammayyaawaa BYD fi dhoqodhoqqeewwan akkasumas kompiitaroota, laaptooppii, televezyiinoota dabalatee abbootii carraaf badhaasaawwan 63 kenneera. Kanaanis carraa tokkoffaan konkolaataa elektirikaa BYD Obbo Awwaluu Addisuu injifataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Boosheerraati kanan dhufe karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin carraan kun qaqqabee naan dhufe carraa kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Birrii karaa biyya alaatii ergamaa ture karaa baankii kanaatiin sharafachuudhaan doolaaraa achi ergamu. Saawud Arabiyaa turte haati mana warraa koo. Birrii natti ergaa turte birrii isheen natti ergaa turte sana immoo karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa kanaatiin sharafachaan ture jechuudha. Sana booddee carraa achiin atuun sharafu carraan kun karaa sharafa sanaatiin nagahee jechuudha. Badhaasa carraa lammaffaa Girmaa Tafarraa lootarii maamiltoota tajaajila sharafa alaa kanaan dhoqodhoqqee elektirikaa argataniiru. Naannoo Hoolotaatiin dhufe maamila baankii gamtaa Oromiyaati yeroo dheeraaf achi ture jechaadha. Carraa kana yaa'u sharafa alaati warri firoottan keenya nu ergu baankiin gamtaa filannoo koo waan ta'eef achittan waan fayyadamuuf kanaaf natti fakkaata carraa kanaan argadhe. Daayirektara qorannoo gabaa fi quunnamtii biizinasii baankii hojii gamtaa Oromiyaa Toleeraa Shuulaa baankichi tajaajila ammayyaawaa kennaa akka jiruu fi fayyadamtoota miliyoona 20.5 ol kan qabu koopee birriin hanga ammaatti daddabarsii birrii tiriliyoona 4.8 gahu raawwatamuusaa ibsaniiru. Baankiin keenya dhufe lootarii kana karaa dijitaalaatiin nama biraan gahu koopee bir waaletiin keenya yookiin immoo moobaayil baankiingiin keenya namoonni miliyoona 20 ol kan itti fayyadamanidha. Karaa dijitaalaa waaleetii isaaniirra maallaqa baankii keenya irraa qabanirra lootarii isa silaa waraqataan kutan sana akka isaan karaa dijitaalaa kutanii karaa dijitaalaa bahuu fi akkan taasisudha jechuudha. Har'a kan jalqabsiifne tokko kanaaf weebsaayitii itiyoolootarii.it jedhurra galanii kophee birsee jettu filatanii lootarii isaanii irraa jalqabee kutuu danda'u jechuudha. Baankichi maamiltoota isaa jajjabeessuuf carraawwan akkasii qopheessuusaa Obbo Toleeraan himaniiru. Baankii kana akka fayyadamaniif amalli isaa akka fooyya'aa adeemuuf amalli baankiidhaa dhufanii jijjiirachuu akka fooyya'aa adeemuuf badhaasa akkasii qopheesseera jechuudha. Badhaasi kunis har'a badhaasa 65 olidha kan baafne asitti kan namaaf kennaa turre. Laaptooppiin jira, televezyiinonni guguddoon jiru, mootor saayikiliin elektirikaa jiru, makiinaan elektirikaa BYD seegul jirti. Kun hundumaa inni namni gabaa biraarra deemee maallaqa jijjiiruudhaan ala dhufee gara baankii isaatti gara baankii amanutti dhufee akka maallaqa isaa jijjiiratudha. Caalmaatti garuu gatii jijjiirraa fooyya'aa kennu. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa karoora galii sharafa alaa guddisuu akka biyyaatti qabame milkeessuu keessatti gahee isaa bahuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa kan qibxata galgalaa boqonnaawwan lamaan tamsaasa kallattiin isin biraan gahaa turre kana gammaa turanii isinis nu daawwachaan waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya mabitta shoowwan fi sanii amaarii odeeffannoowwan bifa biyyaa marsaa lammaffaadhaan marsaa lamaan sa'aatii 12 irraa kaasne simbiraan gahaa turreetii kan jiru odeeffannoowwan kanneen immoo irra deebiidhaan daawwachuudhaaf yoo barbaadan karaa foddaa televezyiinaatiin sa'aatii 4 irraa eegalee kan isin bira ga'uutaa akkasumas immoo fuulawwan filannoo miidiyaa hawaasummaa qabnu feesbuukii fi yuutuubii irratti ammoo yeroo kamiyyuu daawwachuu dandeessanii halkan gaarii isiniif haa ta'u ETV'n Afaan Oromoon tamsaasaa sa'aatii 24 tti dhufa halkan gaarii.